Birrii dhibbaa akkanatti baasee akkanan agarsiise. Sintuu isifne. Fidi tuttuqee ilaalaa jedhee bornaa eedaanaan jedha. Nama kakadheefaatti mujjira ani ibsaa miti jedhee kakadheetti osoo nama hedduu deemina bira. Dubartoonni illee yeroo tokko tokko hin baay'isan beektaa. Osoo dargaggeessi meeqa manatti hafee jiru. Barsiisaan kana barsiisu kabira kan jiraatu kabira inni ka jiraatu kabiraati. Barsiisaanu. Ani gorsan jaaladhu naan jette. Gorsan jaaladhu. Zaad Podcast. Zaad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast. Sagantaa keessummaa keenya jedhuun Ramadaana keessa walitti deemnee jira. Hundi keessaniyyuu sagantaa kana akka hawwiidhaan eegaa turtan abdii isin irraa qabu. Har'a ammoo sagantaa bareedaa, guyyaa bareedaa, ji'a bareedaa keessa qabannee istuudiyoo Zaad Podcast dhiyaannee jira. Keessummaa kennaan osoo wal isin hin barsiisiniin duratti hundi keessaniyyuu sagantaa bareedaa kana waa hedduu irraa barachuu dandeettan waan ta'eef sheerolii godhaa. Akkasuma immoo namni mana kanaaf haaraa taatan hundi keessaniyyuu subscribe gochuudhaan sagantaa kana jalqabaa. Kallattii mangara sagantaa keenyatti sin dabarsa. San duratti Ramadaan akkam maal fakkaata? Maashaa Allah nama soomee ajirii isa keessa jiru hundarraa fayyadamu Rabbiin haa taasisu. Kallattii maan gara sagantaatti sin dabarsa. Mee keessummaa keenya namoonni hedduun si beekuu danda'anii akkasuma immoo namni sin beeknes hedduu jira. Mee daawwattoota Zaad Podcastiin uummata Oromoo, uummata Islaamaa addunyaa keessa jiran wal bariitii sagantaa keenyatti deemna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattootaa fi hordoftoota Zaad hundayyuu baga Ramadaanaan isin gahe jecha soomanni kun soomana milkii soomana barakaa isiniif haa ta'u. Itti aanee an Umar Harmaa jedhama. Kan itti dhaladhe godina Baalee aanaa Gobbaatitti kan jiraadhullee Gobbama. Hagamatti Gobbama jiraata. Gobbama jiraadha. Okay, Umar Harmaa jiraata. Mee waa'ee maqaa keetiif deebina. Seequudhaan beekamta. In kolfitaa. Seequu keetirraa afaan walitti qabatu baay'ee mul'atu. Iccitiin seequu kana duubaan jiru maa inni sagantaa keenya kanaan haa jalqabnu. Seequun amala kiyya. In jiraame yeroo hedduu wanta dhabe laalu. Wanta Rabbiin naa kenne hedduun na bira jira. Kan ofitti beeku. Waan kanniin qofa waan laaluuf baay'ee gammada. Ammas namoota naa oliin laalu. Namoota naa gadii waliin jireenyi kiyya. Hattan kunoo jireenya keessatti waa hedduu si mudataami. Waanummaan badaa wahii yoo na mudate baga Rabbiin kanarra jechuun kanarra ka caalu natti hin fidin jedheef haa gammada. Bakka ani ka aaru yoo guddate daqiiqaa lama sunuu yoo waa ta'e yoo namni na sabe hin aaru bakka. Amala naa ta'e seequun. Seequun amma amala keetii jechuudha. Amala jechuun ammoo waan namaan addaan hin baanedha. Waan namaan addaan hin baane amma osoo amma anaafaati Rabbiin godhini. Tasuma wallollee asii ka gabbaa'u taate daqiiqaa 3 booda dagadheera. Sima kana iyyuu akka wallolleen yoo nan subiniin alatti nama na subu hin fedhu. San qofan na aarsa. Ayyee mee bal'inaan itti deemna. Iccitii waan kana duubaan jiru anillee waan si gaafadhu baay'ee qaba. Jalqaba irratti wayita maqaan kee himtu Umar Harmaa jedhaa turte. Umar Harmaa ofiif jedhamu namni Harmaa jechuun abbaa keetii jedhee si gaafatee hin beeku. Aniyyuu gaaffii natti ta'a ture. Amma Umar Haraamaa naan jedhu jira. Umar Hammarraa kanaan jedhu jira. Harmaa saalfatee jechuudha. Okay, ufumaa saalfataa? Osoma Harmaa ta'uu beeku? Osoma Harmaa ta'uu beeku galuu fi dida nama garii. Waan ani qootu faatti fakkaata. Jechuun waan ani maqaa harma haadha kiyyaa gaafadhe itti fakkaata abbaa kiyya jechuudha. Garuu abbaa kiyyatu maqaan isaa Harmaadha. Okay. Akkas. Umar Harmaa. Umar Haaji Harmaa Hurusaa jedhama. Okay. Takka Umar Harmaa jettee himachuu saalfattee beektaa? Takka saalfadhee beeku. Jechuun kilaasii keessa itti baradhu. Ijoolleen hin kolfiti. Yeroo sanbichaa xiqqoo saalfadhee beeku. Gara seequu keetitti yoo deebine nama takka aariin fakkaattu. Garuu haasaa kee keessatti akka namni si sobee si aarsu natti himaa turte. Akkamii jechuun aartee beektaa dhugumaan jechuun kijibni museen illee haa ta'u.
Sa'aatii dheeraa wanni ati aarti jira. An sa'aatii dheeraa aareen beeku. Gaafa wahiiti namni amaanaa bira kaa'adhee ture. Nama na dhiyaatu sirriitti nama amanuudha. Bira kaa'adhee wanni sun ammoo sirriitti waan na barbaachisu. Hin jiru naan jedha. Wati sa'aatiin geetti. Wati barbaaddetti jechuudha. Innaa baay'ee aare. Xiqqoo sammuun kiyyaallee baay'ee nan bilchaanne. Yeroo sanitti immoo. Innaa akkamitti akkas na godha jedhee yeroo hedduu ofitti deddeebisee maaliif akkas na godha maa akkas na godha jedhee baay'ee aaree ture. Garuu rabbiin wanta san qeerimatti naa hiike. Namichi sun hagammaa amaanaa naan kennine. Hagammaa naan kennine. Garuu nama sirriitti na dhiyaatu. Akkuma nama amaanaa sana irraa fudhateetti waliin jiraattaa ree? Dhaaraa ijaan iyyuu arguun fedhu. Amaanaa in nyaate na kijibee beellama diige. An jiruu kiyya irratti nama sifa munaafiqaa sadi irratti arge waliin hin jiraadhu. Nama wayita dubbatu kijibu argeen anaa jumitii nama biraatu haa ta'u sadiinuu jechuudha. Nama beellama diigu yookaan mootu amaanaa itti kennatee nyaatu. Anayyuu yoo hin ta'in nama biraa irrattuu yoo arge nama san. Isaa nama biraa akkas godhuu yoo arge irraa fagaadhaan. Irraa fagaachuu miti hin jibbaayu malee. Amma nama san akka carraa tahee isaa sirriitti dhukkuba argeera. Sirriitti dhukkubee bakka miira addaa keessa ture. An haga isa of keessaa baase jabeen akka carraa tahee mana takka bulle. Gaafa isa dhukkube. Kazaan nama sirriitti na dhiyaatu waan ta'eef akkan wal jedhee ija keessa laalla. Tiiktookii laayivii seenee ijoollee waliin kolfee taphataa ture. Osoo isa dhukkubu. Wallaahi. Osoo du'ee rifadhu waan ajaa'ibu osoo du'ee. Jechuun dursee itti himee jira. Akka waan akkasii hin jaalanne. Wayi akkas na gootaa jedhee shakkee lakka akkamitti akkasii godha. Ani nama akkanaatii jedhee natti himee ture. Waanuma ani dursee itti hime san deebisee narratti raawwate. Kanaaf sirri mana jibbisiise bakka nama kanneen isinuu irraa fagaadhaa daawwattoonni namoota bifa kanarratti agartan. Wallaahi irraa fagaadhaa. Jechuun haalli jireenya akkanaa kun laayif istaayilii makeetii bakka qaamni kan ittiin jiraadhu keessaayyuu wanta akkan yeroo hunda kolfu kana godhu sitti immoo namaan liqeessu namarraa liqeeffadhu hin kijibu. Namni yoo asiin gabbaheen argamu yoo waan biraatiif na gaafatuuf na dubbise malee na arrabsitee na hamattee birrii narraa fuutee naa kennuu didde jedhee namni si himatu namni na himatu akka hin jiru. Yoo kan jiraatu ta'e isinii kafala. Even atiyyuu nama himatu hin qabdu jechuudha. Nama himatu jechuun nama waan akkanarraa qaba jettee namni qalbii san ta'e rarraasu hin jiru jechuudha. Maa hin jiileeti. Jiileetii biqaanii jibbi waan kana jechuudha. Yeroo wayii irratti yeroo an namaa liqeessu ture. Osoo anarra hin gahin dura saahiba lama sirriitti wal jaalatan beeka. Sirriimatti wal jaalatan. Birriirraa liqeeffatan walirraa liqeeffatan isaan lamaan jechuudha. Yeroo beellamatan irratti waliin kennin. Beellama san hin guunneef xiqqoo turee naa kennii jedheen. Mucaan waan amanuuf waan qabu guutuutti kenna. Kun ammootu birrii san kennuuf hin dandeenye. Namni akkasitti wal jaalatu gargar bahan. Ofirra fidee ilaala jireenya kiyyarra. Osoo na tahee hoo waan jedhu. Osoo na tahee hoo. Akkana godhan kunii fi akkana godhe kunillee. Osoo na tahee wayita jedhu sirrimatti hin jibbe bakka liqeessu. Liqeeffatullee. Hojii waan hojjedhuuf hin argaa namni narraa fuudhee na dhoggatellee ni jira. Mucaa wahii silkii sirraa bitaa koonnaan jedha. Silkii narraa fuudhanii ilaalanii tana fudhannaa naan jedhan gatiin meeqa 10,000. Haadha waliin jiran beekta. Kazaan gallee injiraa mere galgala cheekgoonee jechuun galgala sii kennina birrii ganama sii kennina naan jedhan. Hayyee jedheeni gara manaa gale. Ganama itti deebi'u mucaan lixe. Gara adaamaa deema. Haati dammoo anatu itti kennisiin jedhee naan jetti. Bara haadha na yaame jedha dawwale. Jalqaba haadha na dawwale eegasii mucaan kottu naan jennaan dhaqe. Sana booda birrii 5,000 naa kennanii 5,000 gammaa naan kennine. Si dhoggatan jechuudha. Yeroo sanitti garuu injiraame an birrii 5,000 biyaans waggaa jiraachuu danda'a. Jireenyi akkamitti akka jiraatan sirriitti waan beekuuf
birriin 5,000 yeroo sanitti baay'ee qaalii turte. Okay. Ayyee kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaa keenya akka jalqabne agartanii jirtanii akkuma jalqabni isaa bareedu haga xumuraatti akka bareedu abdii qaba. Seenaa namni jireenya ofii keessatti dabarseerraa waa hedduu barachuu akka dandeettan asumaan isin dhaama. Umar Harmaa nama laayifstaayilii addaa qabu akkasuma immoo hawaasa keessaa boolli ta'ee mul'atu wahiiti. Bifa qofaan bareeduma qofaan seequu qofaan osoo hin taane baagiraawundi jireenya isaatis baay'ee bal'aadha. Inshaallah kan waliin ilaallu ta'a. Kallattii maangara isaatti sin deebisa. Yeroo hedduu hawaasa keessatti bifa isaa ilaalanii uffannaa isaa ilaalanii ustaaz Ibsaa fakkaataa shee Ibsaa gobbaa jedhanii haga sababa amantakka dhagahaa ture hawaasarraa namoota baay'eerraa dhagahaa ture. Dhuguma namni akkasiin jedhu jira si bira ga'ee qaamaan. Kaleessa iyyuu kanaan jedhe lakkaa'eessatti himuu danda'u. Kalee bichaa. Keessattuu namni ustaaz Ibsaa qaamaan hin beekne isuma na se'a. Viidiyoodhaan namni beeku. Namni viidiyoodhaan beeku isuma na se'a. Yookaan obboleessa na se'a. Akkas. Ati guyyaa takka illee ta'u sammuu kee keessatti Ibsaa fakkaadha itti yaaddee godhattee beektaa? Wallaahi waan si ajaa'ibu ani mudawwara uffachuu hin jaaladhu. Inuma iyyuu hin jaaladhu. Ammallee mataarra waa kaa'achuu hin jaaladhu. Mataan kiyya luuccaadha. Hin bareeda akkasitti. Istaayilii garaagaraatiin yookaan gara na filaa yookaan garas filaa yookaan asiin gad filaa. Mataa kiyyarra hurri takka akka teettu hin barbaadu. Kazaan yeroo na dhukkuba baay'inaan. Na dhukkuba waan ta'eef yookaan hin haada zamanaas galuu kana yookaan haaduu yookaan waa uffatuun dirqama natti. Si waan si dhukkubuuf. Waan na dhukkubuuf. Yeroo takka takka qofa banaa deema. Bara 2015 fakkaate jamaa akka jamaatitti mudawwara dalaysiifan. Sanuu mudawwara dheeraa kana hin jaaladhu. Paakistaanii dalaysiifan. Dalaysiifadhee amaamaa kun akkanatti illee ta'uu baatu haga wahii maradhee jira. Akkasitti maradhee deddeema. Namni maashaallah naan jedha. Maashirraa bareedaa naan jedhe. Garuu shiitichi mudawwarri kun haraamamaa godhattee naan jedhe Paakistaaniidha. Indooma akka mudawwara godhadhu na godhe namichaas siin jechuu danda'a. Okay, hirli keessansi. Maaliif haraama siin jedhe? Mudawwarumatu haraamaaf immoo? Mudawwarri haraama ta'ee sun ta'in Paakistaaniidhaami. Namni gariin hin jiraame. Ani amma mudawwara akka uffadhuuf waan narraa bareeduuf bakka akkanumatti waan dasna jedhuuf hin jiraame. Uffadha malee istaayilii namaa hordofuuf miti. Gaafa iidaa uffannee fataa jennee yaana ijoollee wajjin. Bakka namni mudawwarri sirraa bareeda maashaallah sheeka fakkaata faanaan jedhaa turan. Iida booda sooma hiinee booda gaafa wahii yaa'u laatteedha. Gulliitii dhaqee shunkurtii timaatima yaa'uun beektaa waan gabaa keessa jiru. Waan manaaf ta'u. Waan manaaf ta'u. Zaambiiliin qabu ufumaa keetiif. Feestaala guddaa tokko baadhee deema. Kabirrii 10 gurguramu tokko. Waan na barbaachisu achi bitadha. Kazaa dubartoonni hin ilaalanii ustaaz Ibsaa jedhan of duuba ilaalaa ture. Isaantu jiramoo? Jiramoo jettee. Jechuun ofirratti gonkumaa inni. Ofirratti wannaa jedheen beeku. An ustaaz Ibsaa bara 2010 booda argeen beeku. Asumaa gabaasan keessaan bahin namni afur akkas. Ustaaz Ibsaa fakkaata fa'a jechuudha gahe. Gurra si bee. Dammoo areeda xiqqishuu qaba. 2010 booda. 2010 booda osoo hin argin 2016. 2016 sanuu gara dhumaati. Gara dhumaa irratti wal agarra. Biyaas ji'a 8 moo 9 gidduu san keessa wal agarra. Gaafa san suuraa waliin kaanee. Shee Ibsaa waliin. Poosti godhe. Namni hedduun tiiktookiidhaan isin Shee Ibsaadhaan naan jedhan lakkaa jedhaan. Galchaan nama ni jira. Yookaan obboleessa yookaan isa faanaan jedhan. Garuu nama Shee Ibsaa fakkaata siin jedhu qofatu jira moo kallattiidhaan ati Shee Ibsaadha jedhee dhufee dubbisee jira? Ara dubbisee jira makiinaa dhaabee kana dubbisee hin jira. Nama kakadhee faatti mu jira ani ustaaz Ibsaa miti jedhee kakadheetti. Osoo nama hedduu deeme na bira. Even gaaf tokko Shaashamannee irraa Finfinnee itti adeemu. Minibaasii teessoo duubaarra taa'e shanaffaa. Ati. Mudawwaraan uffannee keeppii godhadhee jira. Jiinsii uffadhee jechuudha. Koottaas ta'a naan jedhe lakkaasuma ta'a jedheen. Dideen jalqabaan. Mucaan bakka anillee dhaabadhee deema naan jedhe. Yoo isin dhuftanii dura hin taa'in. Kazaan hin taa'e.
dhuftee durteetti. Finfinnee geennee suuraa waliin kaane maastabashaadhaaf naan jedhee suuraa kaane. Kazaan inni ibsa mana se'a. Ani Umar Harmaa jedhama. Namni wayita gargar bahu wal barataa mire ati eenyu jedhamtaa jedheen. Isin ustaadif taadhaame naan jedhe lakki jedheen. Ani namanu naan jedhe. Anammoo ariifadhee ani ustaadif isaa miti jedheen. Na amanuu dide birumaa deeme bakka. Gaafa achi deebus akka tasaa ta'ee hoteela Qaafseene. Shaashamannee. Ani bakka xiqqoo iriftii godhachuuf achi seene. Achi keessa sagantaa guddaa wayitu jira. Naannoo sa'aatii 7:00 namni yaa'utti jira. Nama 5 ta'anii gabbahaa jiranii wayitumaan gabbahu namni 5 kun natti jigan. Inni beeka isaan akka ani ibsaatti fakkaadheen. Ati shakkite? Shakkee jira. Dubbisee osoo mufachiisin jechuun seerumaan. Baga isin argine waggaa baay'ee isin laalaa turre isin jaalannaa naan jedhan. Ani ustaadif isaa miti ani Umar Harmaa jedhamaa jedheen. Tokkoffaa maak jibdan naan jedhe. Wallaahi akkas naan jedhe. Wallaahi kakadhee itti meen ani ustaadif isaa miti jedheen. Anaa suuraa kiyyaaf kan isaanii itti agarsiisuuf jedhu nama wahii rabbiin naa fide. Gidduma kana keessa. Umar sin jedhe. Ustaaza naan jedhe mucaalleen. Ustaaza adeemnu naan jedhe. Akkasitti rabbi harkaan baase. Gidduma kanaan iyyuu ustaadif isaa namni hedduun ni jaalataani. Bakka guddaa qabanii fi maashaallah. Of keessatti agartee jechuudha. Of keessatti waan argeef wallaahi maashaallah. Rabbiin isin haa jaalatu jedhaan. Ana kasuun wal fakkaannallee jedhee yaadu. Ana garuu wal natti fakkaatan garuu normaalii zaahira akkana ta'e isin argu yaala footoo irratti kun mudawwarallee wal fakkaachuu danda'a. Ana ofuma fakkaadha. Namallee hin korroju. Ati bar wayita waan wahii of biraa dhabde nama korrojjaame machiim fuula namarraa hin korroju. Hin korroju beekamaadha. Areeda rabbiin naa kenne fuula rabbiin naa kenne. Wanti ati korrojuu dandeettu yoo jiraate. Haala uffannaa. Haala uffannaati. Maali kanneen? Amma mudawwara waan ofumaa kiyyaaf bara 2016 hin jedheemi waan natti toleef bitadhe. Sanbooda narraa babbareedu jalqabnaan achumaan uffadhe. Dabalee bitachuu jalqabe. Sana booda anillee miidiyaa irratti tiiktookidhaan waan jiruuf hin jiramire bakka in arga bifa garaagaraa arga dasna jedha bitadhefachuu jalqabe. Amma nam tokko maaliif ustaadif isaa akka isaa ta'etti uffattaa naan jedha. Ani istaayilii nama tokkooti waan jedhu of keessaa hin qabu mudawwara uffachuun jechuudha. Mudawwara uffachuu fi addunyaa guutuutti uffata. Amma yoo ati seentee ilaalte iyyuu yookaan akkana maratta yookaan gadhiiftee uffatta. An akka lamaanitti waluma fakkaannaan yoo akkasitti deemne illee akka lamaanitti tokkuma garaagarummaa hin qabne. Maaliif iyyuu yookaan gadhiistee akka arabaatti uffatta yookaan akka yamanii uffatta yookaan akka oomaanii uffatta hami. Amma mudawwara uffannaa namni akkasuma naan jedha baay'inaan. Ayyee ofii keetii footoo kaatee yookaan ammoo daawwitii keessatti of laaltee sheebsaa ofii fakkaattee beektaa? Suuraa kaanee. Suuraa kaatee. Suuraa wayita kaawwaman jiraam yeroo tokko of shakka. Namni dhugaa qaba jettee jechuudha. Keessattuu garaagarummaan keenya guddaan naannoo ilkaanii kanaaf hayyuu ta'e malee baay'ee fuulli keenya akka tokko akkas. Haala uffannaa keetii kana keessatti waan baay'ee haasofnee jirra. Dhimma tokkotu naaf dhimma kanarratti haala uffannaa keetii normaalii gara sheekaatti yookaan ammoo gara nama diiniitti achi si harkisa. Umar Harmaati namni sheekota ustaaz jedhee si waamu ta'a. Namni akkasitti si waamu hin jiraa? Sirriitti jira. Ustaaz Umar, Sheek Umar naan jedhan. Miti sirri jiraayyuu miti. Namni na yaamu baay'inaan Sheek Umar naan jedha. Ustaaz Umar naan jedha. Ani ustaazallee miti sheekaallee miti. Ani akkuma dura siin jedhe istaayiliif uffadha kan jechuun waan irraa bareeduuf. Baay'inaan anis gara sheekotaa dhihaadha waan ta'eef ni uffadha. Garuu sheekaa miti. Ustaazallee miti. Garuu wayitanii sheeka ustaaz hin jedhu maal si dhaga'ama? Hin jaaladhu hin fedhu hin barbaadu. Yoo danda'ame akkanaan hin jenne barbaadaa jechuudha. Maaltu dhaga'ama sheeka hin jedhan? Waan maal jechuun? Bakka waan namni jaarsa jedhee naamuna fakkaata. Waan na bira hin jirreen yoo na yaaman das nan jedhu. Ayidooloojii hawaasaa keessa jirra. Namni haala uffannaa kanarratti hedduu dogongora.
nama hedduu jira mudawwaraaf amaamaa ka uffatu areeda ka qabu ka ofii juxa takkayyuu hin qara'in shee ibaluu jedhaniin ustaad ibaluu jedhaniin yoo namni sun dogongoriyyuu ibin sheekonni akkana taateemi shee ibaluu akkanatti dogongora akkasii raawwateemi jedhanii maqaa ulamaa'a sheekota gurguddoo fa'aa yeroo baduu ni arga. Haala uffannaa nama saniiti. Namni wahii yoo ilaalte tasuma yoo inni meesteekii yoo dalagee maqaa isaatiin maqaan ulamaa'atu qaba. Kanaafiyyuu ani hin fedhu bakka san. Yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti wanni mul'atu yoo jiraate nama amaamaa uffataa ta'u nama dhugumaan sheeka ulamaa illee ta'e haa ta'u normaali qulqulleessanii akka nama macaasiyaa hin dalagneetti akka waa inni waan balleessineetti akka waraqaa adiitti ilaalan. Akka waraqaa adiitti ilaalan. Jechuun dogongora xixiqqishuyyuu waan raawwatu itti fakkaata. Saniif yoo shayini tokko dogongora takka dalage dhibbaan baay'isaniif. Kanaafiyyuu ani asiin kadhaamu ni barbaaduuf sheekni ustaadni baay'ee akkuma siin jedhe gariin maqaa bichaa fudhate. Sheeka illee miti ustaada illee miti baay'een maqaama bichaa fudhate dogongora hedduu raawwatuu danda'a. Sababa nama sanii ulamaa'ota dhugaa sheekota dhugaa ustaadota dhugaa maqaan ni bada. Kanaafiyyuu ulamaan ummataan namoota sheeka jettaniin iyyuu laalaa jedhan addaan baafadhaa. Uffateef bareedee deemeef. Uffateef fi bareedee deemuun sheeka nama hin taasisu. Areedallee qabaachuun sheeka nama hin taasisu. Garuu gidduu kanaan maadaa waan goone faanaan jedha namni tokko tokko isin taa'aa waan goone isin maa akkas hin taane bara akkanuma na laalee hagamta akkam beekumsa qabu hin beeku qara'uu baadhee kiyyaan beeku maadaa waan goone mudawwaran irratti argaa jire bichaadhaa wallee inshaallah gaaf tokko hin godha asumaanuu dhaamsa jajjaba ohii qaba tokkoffaa namni keenya nama ulamaa'a ni hamata bakka nama sheekaa kana namni hedduun maqaa isaa akka hin taanetti kaasa. Sheekonni hedduunis waan dalaganitti hin hojjetan. Waan himanitti waan namatti himanitti hin hojjetan. Faallaa sanii arguu dandeettaan. Ammoo sila jecha onni irraa bahetu onni taan seenaa mire akkaataa lamatu jira. Sheekni hedduun faallaa waan himuu dalaga. Ummanni ammoo gadi hin seenu. Wanti inni himu sun ummata keessa gadi hin seenu. Maaliifiyyuu ummanni illee waa ta'e. Ummanni sheeka hamata. Nama daawaa godhu kana hamata. Namni foon ulamaa nyaate akkam ta'a? Akka nama summii nyaate. Akka nama summii nyaateeti hin du'a. Bardaataa nima jira. Qalbi du'a. Namni dhageeffate. Amma anaaf namni wahii teennee sheeka wahii haman. Ati teettee dhageeffatta. Ka dhageeffate hin dhukkubsata. Kun hin du'a. Kaan qalbiin du'e kaan qalbiin dhukkubsatte. Namni qalbiin cufaa namni qalbiin duudaa waaqa seenuu danda'ani. Kanaafiyyuu wanti ani dhaamsi ani isaaniif qabuuf ulamaa'aaf mee yeroo takka bakkuma jirtanitti warri sagantaa kana hordoftan sheeka warri taatan jechuun warri daawaa gootan ummataaf dhiifama godhaafi wallaahi maqaa rabbiitiin gaafadhaani yeroo takka bakkuma jirtanitti ummataaf dhiifama godhaafi homaa wanti isinirraa hidhatu takka hin jiru wallaahi faman afaa waasila hafaa jiru fa'aalallah jedhami quraan kanaafiyyuu ummataaf dhiifama godhaafi ummataanis haga dandeettaniin ulamaa anamatina. Ummanni akka ulamaa hin hamanne. Eeggadhaadha jechuudha. Arraba keessan irraa qabadhaadha. Summiidha foon ulamaa. Summii namni summii nyaateen tarrafa. Summii nyaatte jechuun barduute jechuudha. Kanaafiyyuu namni ulamaa hamatee du'e haa deemu olii gadi haa deemu haa socho'u malee. Qalbiin gooyde jechuudha. Qalbiin gooyde duute. Reeffa socho'u jechuudha reeffa socho'u. Kanaafiyyuu ummanni ulamaa anamatina. Ulamaa'iinis ummataaf dhiifama godhaafi. Hattan yoo dandeettan galgala hundaa wayita raftan ummata isin hamatu kanaaf dhiifama godhaafi rafaa jedha wallaahi. Sheekotaaf ammoo wanti ummata baraaraadha. Hin hifatinaa jedhaan karaa rabbii kanarratti ummata yaamu yeroo hunda yaama bakka akka qalbii namaa seenutti jechuun qalbii namaa seenuu danda'a. Amma waan tallaala tokko jira. Sagantaa wahii osoo
ergaan keessan qalbii namaan seenin isin qalbii namaa seenaa taani. Osoo ergaan isin qalbii namaa yoo seene namni sirraa waa fudhata. Namni sirraa waa fudhata. Amma ulamaa'een zamana kana jiru namni hedduun hin argamu yaal. Namni ija namaa seenuu malee qalbii seenuu dandahamaa waan jiru natti fakkaata. Hattan sagantaa wahii amma yoo asitti qophaa'e. Shee balu dhufa yoo jetteen poosterii irratti maxxansite. Namni yaa'ee dhufa. Daawwaa dhaggeeffatuuf miti bar suuraa waliin ka'uuf. Nama sallaaluuf suuraa waliin ka'uuf. Suuraa waliin ka'uuf. Viidiyoo waliin waraabuuf. Maaliif iyyuu warri nuti anillee akkuma warra daawwaa godhuu keessatti of lakkaa'ee jechuudha. Qalbii namaa seenuu dadhabnee jirra. Ija namaa malee. Kanaaf namni baddaa gammoojjitti suuraa waliin ka'uuf malee daawwaa isaa dhaggeeffatuuf ulamaa barbaadaa hin jiru. Qalbii namaa seenuuf mokkoraa. Mokkoraa jiru miti seenaa. Cabsaa seenaa wallaahi. Irratti hojjedhaadha. Irratti hojjedhaa akkamitti qalbii uummataa seenna jedhaati. Irratti hojjedhaa malee ija namaa qaata seentan turtanii jirtanii. Kanaafuu yoo isin yaamuu diddan rabbiin nu halaakee uummata kaan halaakee ulamaa andiisu walumatti qabee nu halaaka. Asirratti seenaa wayii siif himaa siin dura dhagahee ture. Saroota ni beekame waardiyaa karra eegu jechuudha. Naannoo baadiyyaatti keessattuu. Naannoo baadiyyaatti haalaan heddummaata. Keessattuu yeroo iidaa namni hoolaa haalaan bitataa hattuunis akka malee jira. Sareeleen kunneen walitti sabsabaa bahanii nuti lafee nyaannaa isaan foon nyaatanii kana booda ofii nuti jettee bar ofii nuti kararra bullaa waan dhufu hunda nuti irraa deebisaa. Hoolaan nuti eegaa. Hoolaan nu eegaa, horii nuti eegaa. Isaan horii wayita qalatan lafee nu kennanii foon nyaatan. Kana booda yoo waraabessi dhufe hin dunnuu jedhanii walii galan. Bakka hin callifneetu Admaa gochuu barbaadan. Admaa godhuu barbaadan. Admaa buusuu barbaadan isaan. Hayyee jedhanii walii galanii galgala hin rafe martuu galee. Sareedhaan. Sareeliin martuu rafan. Namni ammoo hoolaa ayyaanaaf bitatee kaa'atee jira. Ganama halkan keessa hattuun dhufe. Hattuun dhufee wayita akkana laalu. Sareen yaa'u gabbataadha yeroo hedduu sareelee wayita agartuun baay'ee huqqataa miti. Gisheellee waan qabaniif wayituma seene hoolaa jedhee attichi. Hoolaa fakkaataa miree ciisee jira rafee jira. Silaa sareen amalatti hin dutti. Hin dutti amma dutaan jirtu. Dutaan jirtu. Aaduma irra jirti waan ta'eef. Aaduma irra jirti. Waraabessi namichi saree fuudhee asumarra kaa'atee manatti hin galatte. Manatti hin galatee billaa fudhatee wayitiin irra kaahu duti sareen. Amma billaa agarraan duti. Billaa agarraan dutee jalaa fiige. Ganama amma walitti naa bahaa jedheen. Sareedhaan. Walitti naa bahaa. Walitti bahanii fi yaa saroota jedheen yoo duttan ofiif jedhaa dutaa. Yookaan hoolaa jedhanii isin qalanii. Kanaafiyyuu isinis ummata wayita yaamtan ofii keessaniif jedhaati yaama. Yookaan rabbii walumatti qabee mara halaaka. Mara halaaka. Akkasi rabbi ummata irraa isin hambisu jedhan. Isaan ummata irraa hambisuu qofa osoo hin taane. Nullee isaan irraa nu hambisu. Ummata illee ulamaa irraa hambisu. Maashaallah dhaamsa bareedaadha. Keessattuu nama dura jiruuf nama ummata kanaaf fakkeenya ta'uu qabuuf jechuudha. Fakkeenya ummataa ta'uu keessatti uummanni ammoo haala kamiin akka isaan laaluu qabu isaan akkamitti ummata biratti beekamuu akka qaban qalbii isaanii keessa seenuu akka qaban ergaa isaanii dabarfachuuf iyyuu namni qalbiidhaan si bira jiraachuu qaba waan ta'eef. Bar daawwaa kanatu akkam ta'e seeta. Warri duraanii amma dalagaa si agarsiisan. Namni tokko amma daawwaatti godhuun dura dalagee si agarsiisa. Taa'ee salaatii hin jedhu. Salaatee si agarsiisa. Ka'ammaa ammoo waan hin godhinitti si ajaja. Waan of hin godhin. Namni ani amma fakkeenya yoo na fudhatte. Sheeka tokko ka inni natti himurra ka inni dalagu yoo arge caala dalaga. Maaliifiyyuu isaa dalagu argaa jira mitiire dalagaan isa argaa jira. Anillee duuka dalaga. Yoo inni natti himee deeme hoo jechi qalbii irraa bahu qalbii seenaa sun dhugaadha. Shakkii takkan qabu. Nama wahiin beektu ati nama daawaa yeroo dura dhageeffatti yaadattaa bara yeroo tokko. Namni jijjiiramaa deema beektaa amma zamana kana sooshaal miidiyaa hedduu jira.
zamana duraanii waan akkasii hin jiru nama bakkuma dhiiftetti argatta. Dur zamana duraa nama fakkeenya waggaa 20 illee osoo nama tokko deebite haaluma saniin argachuu dandeetta osoo hin jijjiiramne. Amma namni sooshaal miidiyaa fayyadama nama hedduu biratti beekamtii godhata jechuun feemata tahaa mire namni edda beekamtiin isaa dabalaa deeman nama tuffatuufaa jira. Amala jijjiiratu hin jiraa mire waan akkasii kunniin si foolamaa ta'uu hin qabu jedhee amana. Akhlaaqa illee sirreeffadhaa jedha. Namni akhlaaqa hin qabne ofiifiyyuu hin ta'u namaaf dhiisi. Ammallee bakka akhlaaqaa kanatti waan nama hedduu irratti argu. Amallee gaariin hin barbaachisa warra daawaa godhu kanneen hedduu isaanii akhlaaqa bareeda isaan barbaachisa. Nama yaamuufiyyuu hatta namni bar si arrabsaa si lolaa amaluma namaa dandafuufiyyuu atillee amala dandahaa qabaachuu qabda. Walumaa galatti akka shari'aa islaamaatti illee naamusni gaariin iddoo guddaa qaba. Akka waan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam innamaa bu'ithtu li'utammima makaarima al-akhlaaq jechuun akka waan akhlaaquma kana tolchuuf qofa ergamanitti hadiisni kun kan jedhu. Kanaafiyyuu iddoo guddaa qabaachuu isaati kan agarsiisu. Namni kamiyyuu waan ulamaa qofarraa osoo hin taane ilma namaa kabiraa yoo anamma dhugaatitti mami wanti ani dhibba hin qaba jedhee yaaduyyuu amala nama kijibuun alatti nama kijibuu fi nama boonuun alatti abbaa fedhe waliin jiraachuu danda'a. Abbaa fedhe hiyyeessa ta'ee giddu galeessa ta'ee haftaamii ta'ee anuu jaratti baay'ee yaadduun. Jaratamitti warra haftaamii sanitti baay'ee yaadduun qalbii na balleessuu danda'an. Injiraame birrii ani abjuun argeen beeyne inni waciif fayyadamu. Kanaafuu qalbii kiyya radaatu waan hin barbaanneef baay'ee jaratti dhiyaatu hin barbaadu. Garuu namni hedduun akkanumatti silkiillee waan gurguruuf haftaamee faatti fakkaadhaani naa dawwalanii faa silkii faan irraa bitanii maaliif hojii bal'isteen hojjenne faanaan jedhan. Jechuun wati sana ammoo ati likkii kan kee waan beekuuf hangatima bichaa dubbadhee biraa deemu. Sanii baddarraa bitanii gadi baay'ee. Seenaa hagammaa haasaa turre qabatama haala amma keessa jirtu kanaaf waan hagammaa haasofne kanaaf jireenyi kan kee kaleessaa sababa naaf ta'ee jira jettee addaati. Jireenyi kaleessaa naaf ta'eera. Kaleessatu ayina fide. Kaleessatu as fide. Mee kaleessa kan kee as fide sanitti nuu deebiika. Jalqabaan baadiyyaatti dhaladhe. Baadiyyaatti dhaladhe haalli itti guddina kiyyaa baay'ee nama hin gammachiisu. Jechuun xiqqoo maatiidhaan wal qabatee. Siin gammachiifne moo uummata hin gammachiifne? Ana hin gammachiifne. Yeroo sanitti. Amma alhamdulillah wanti na gammachiifne hin jiru. Itti gaddaa ture maaliif iyyuu abbaa kiyyaa fi haati kiyya daa'imummaan gargar bahan. Ana akkoo kiyya biratti guddadhe. Namni akkoo biratti guddate yookaan rakkata yookaan milkaa'a. Yookaan milkaa'a. Yeroo hedduu milkaa'inaan himamaa. Kanammoo akkoo jedhaniimi arrakkoo itti moggaafadhe iyyuu. Jireenya sanitti. Akkoo fi rakkoo. Fakkeenyaaf ganama dhaladhee guddadhee biyaansa naannoo waggaa 4 irraa jalqabee xiqqaanii dalaguu jalqabe. Umrii waggaa 4? 4 irraa waggaa 4 irraa jechuun naannoo saniin ta'a. Xiqqaa jechuudha. Osoo shurraabii bichaa godhatee itti deemtu hin jiraan. Qoloo bishaan. Fakkeenyaaf yeroo sanitti wanta hin dalagu yoo jiraate ganama ni ka'a. Sa'a 10 sa'aatii 12 ka'a horii yaasaa. Horii bira dhaabadhaa akkuma ijoollee baadiyyaa kamiifi jechuudha. Sa'aatii takka falakkatti ni elmanii. Horii baddaa oofaa. Achii deebi'ee qaraatii deemaa. Keessattuu sheekota yeroo sana qaraasisaniif. Allah baay'ee naazaban. Haga yeroo dhihootitti rabbiin caala sheeka sodaataa ture. Dhugaa sin jiraar wallaa sheeka sodaataa ture. Injiraa mirii sodaa yeroo san sheetichi sun na keessa kaa'ee jecha jechuudha. Fakkeenyaaf sheetichi sun maatii akka zariiti. Akka firaati. Akka ani gaara fagoo sanirraa dhufullee ni beeka. Horii akka nuufee dhufu itti manii jiran. Hin araffadha yeroo hundaan. Laal osoo nagaraaf na deeskee beeka.
harka keessa. Yaa qaraatiin sa'aatii jahattiin fixxaa gara manaa wayita galtu. Yaa achitti illee daawwaa tokko tokko namaa kennanii mire galaa warra keessan akka mufachiisne qoraan cabsaa fi bishaan waraabaa fi osoo ittiin himin jedhan. Gargaara. Wallaahi achii galee osoo misaan nyaatiin bishaan waraabee qoraan cabsee garafamee beeka. Maa garafamtare? Ajajaan malitti jedhamee. Wallaahi dhugaa sin jedha garafamee beeka. Ati gargaarsaaf goote? Ani gargaarsaaf osoo sitti himimmaa goote jedhanii? Daawwaa sanatti hojjechuudhaaf. Yookaan ammoo akkuma itti mana ni waltame gaafa mana oolomootu na dhukkubee afallee yeroo hedduu na eega fayyiboota illee dafee ittiin deebi'u likki bakka garbuun beekame garbuu biyyee keessaa guuree gara cabsee kunoo fiddigee kazaan isanii ana kennanii ofii kiyyaa daakee itti kennee biraa deema warri galgala marqa dalagan ani hagas dalagaa ture qoraan cabsaa baddaa deemee jechuudha. Hayyama warraatiinis tahee kiyyaanis tahee qoraan haalaan cabsa dubartoota wajjin baddaa deemee baadhee ofirraa galaa ture. Garuu amma bareedumni kan kee kun jechuun ifiinsi fuula keetti kun yeroo sanillee ima jira? Allah yeroo sanitti fuulaan hin bareeda garuu uffata ofirraa hin qabu. Lukaan biyaansa waggaa 8-7 kophee wal argeen beeku. Jireenyi maqaalee jedhan kun wallaahi rakasa. Wallaahi jireenyi qaalii miti. Yoo ati dalay deemu jireenyi qaaliin namoota hin dalayneef namoota hima ta'aniituma nama dalagu hamatan agarte. Baran damateettee buna dhuyde namni gariin kun jireenya jedhaa bar. Taa'ee osoo hin dalagin waa achitti dhufaa. Mangistiin akkana nu godhe jireenya nutti qaalessee rabbiin kumatamee ilaala rabbii isa uume rabbii luka lama harka lama kenneefi gara barbaade akka inni deemee dalagatu isa godhe taa'ee rabbiin kumata. Sammuu nagaa kenneefi dubbachuu dandeessee dhagahuu dandeessee arguu dandeessee rabbi akkas na godhe barumsa na ficcisiisee gaddeebisee warra barate wajjin oolcha jedhee rabbiin kumata. Ani yeroo sanitti waan hin daganne keessa horii eeyina badda oofnee jechuudha. Yeroo illee sooma keessa akkam mucaa wayiitu jira. Waan birrii osoo haasofnu ani birrii 500 qabaa naan jedha. Ani takkaa dhagaheen beeku birrii 500. Lakkoofsa 500 jedhamu. Lakkoofsa 500 jedhu akkanumatti yoo lakkaa'e malee birriin hin beeku. Birrii 100 na agarsiisi jedheen. Yoo guyyaa guutuu horii na eegaa oolte galgala si agarsiisaa naan jedha. Guddanuu ajaa'ibaa akkam. Guyyaa guutuu horii eegaa fi oole gaara gubbatti eeyida horii yoo ati hin deebistu kiyyaa siin tara kaayisaa siin tara. Walii fiigaa oolte. Walitti horiin keenya garagara waan ta'eef waliin jaalatu. Wal nyaata fa'a. Galgala wayita gallu birrii 100 akkanatti baasee akkanan agarsiise. Sintuu isifne? Fidi tuttuqee ilaalaa jedhee. Bornaa eedaa naan jedha. Kazaan akka rabbiin na godhetti jette jaartiin akkasumatti anis guyyaa lammataa eegee fi tuttuqee ilaala birrii 100. Kun seenaa ani hin daganne ijoollummaa kiyya keessaa tokko. Subhaanallah. Sana booda adaduma wayyaa deemuun injiraa miiree haati kiyyas bakka biraatti hirmanii jiranii magaalaa wachoo jedhamte takka jira. Baadiyyaa wachoo? Baadiyyaa magaalaa dhallee wal keessa naan galu garuu kata gabaallee ni qabdi. Yaa akkuma magaalaa katamaa fakkaattu ani akka kiyya bira waan jiraadhuuf wiixaa fa'aa gubra beektaa? Wiixaa beektaa? Wiixaa suutaa hin haaman. Wiixaa babbaysan kana jira. Warruu namaa hatiillee guuree beeka. Hayyamaan alatti jechuudha. Guuree baadhee galaan galgala. Haga sa'aatii meeqa ta'u ibidda qoraan ofii cabsaa mire. Ibidda qoraan itti kaahadhee taa'ee babbaysaa bula warra wajjin. Jechuun hin gurgurama? Hin gurgurama. Kazaan mana irratti hafanii. Aduu keessa? Aduu keessa mana gubbaatti hafan. Yeroo baay'ee mana citaa gubbatti. Hin goga. Laal bakki an akka kiyya bira guddadde kun kaduu jedhamti. Bakka inni fi duwwacha. Biyaansi ilmiin kiyya waggaa 11 gadi yeroo kana.
hagana jedhee illee beekuu baadhu. Jechuun Ilkaan cabsee jira. jidduu waggaa 10 10 gadi bakka 11 gadi. Wiixaa haga danda'u takka baadhee kiiloomeetira 40 ta'u beeksisuun addaan fagaata. Achi baadhee achi keessaa namni karaa irratti na arrabsaa maal akka durbaa wiixaa baattaa kan akka ulfu jira. Hattan ijoolleen timirtii baatu dafee deemuu hin danda'u waan ta'eef baadhee baattee jirta waan ta'eef sa'aatii 12 bahee sa'aatii 6 bakka Ellaasa jedhamtu gaa ijoolleen barumsaa yoo gabbaate nafaa kabaltii. Akkanumaan badii takka mana arrabsiti akka dubartii wiixaa baattanaan jettee jechuudha. Akkasumatti gabaa geessee gurguraa ture. Sutaate jettullee haamee ofirra maazariin kana birriin kana shilingriin gurgurnaan jetti. Gurguree maazariitti kenna. Haadha kiyya jala wiixaa gurgure kana kiyyuma kana kakatu baadhee dhufe kana gartee kama gurgure kana deebisee jalaa hatee karameellaan bitadhee beeka. Garafameellee beeka. Ijoollee yeroo tokko tokko maatiin osoo xiqqoo wacii kennaniif baay'ee bareeda. Kan isaan dalaganii fidan dhiisi kan ofiitu osoo kennaniif bareeda. Namni daa'imummaan yoo hiriyyaan kee karameellaa bitatee ipooppii bitate yeroo sanitti yoo ati dhaabattee ilaalteen miira hin jirre keessa seenta hatuu dandeetta. Jechuun amala hin taane maatii irratti amala hin taane maatii irratti agarsiisuu dandeetta. Maatiitti garaa jabaatu danda'a namni ijoollummaadhaan yoo seeraan hin guddifamne jechuudha. Qoraasuma gurguree beeka. Qoraasuma beektame? Qoraasuma beekee. Kazaan qoraan gurguree beeka. Qoraan haadha kiyyatu biteen akka inni gaaf tokko beektaa? Wachorraa shaalloo beektame? Wachorraa shaalloo fidanii gurguran. Sooma keessaa akka carraa ta'e ani bakka inni itti dhaladhe baddaa keessa harree yaabbadhee hin beeku. Hin qabnullee. Jiru harreen baddaa. Farda jira. Farda yaabbadhee hin beeku hin qabnu. Shaalloo kanatti qoraan gurgurree wayita gallu dadhabe akka malee harree yaabbadhe. Harree eenyu? Harree qoraan itti gurgure. Nama naa gurguree baraane akkasumas dallee waan danda'iniif ijoollee durbaa qofa waliin jirra. Gariin gurguddoo gariin xixiqqoodha. Xixiqqoon tuni harree yaabbattee gulfaa tarte. Ani warra harree yaabbadne waliin suuta qabadhee deemu. Harreen yaabbadhee osuma deemu harreen biraa na duubaan natti iyye. Harreetti iyye? Harreetti iyyee harreen naan guluftee asiin dhagaarra na buuste. Dhiigni gurraan na yaa'e. Asiin dhagaarra bu'ee asiif asiin dhiigni na yaa'e. Garuu waan ta'an haga torbaan takka afaan barachuu hin dandeenye. Hagas marateera ijoollummaa kiyyaan. Mudannoo babal'atu achi keessa. Waan hin himamne illee hin jira Ameerikaa keessa wanti hin himamne. Wanti dagatamu. Hayyee haala akkanaa keessatti guddatteeti. Achi booda akkam ta'e? Umrii kan kee 11-12 booda aada guddataa dhuftu. Achi booda hin jiraame qaraatii deemuu jalqabe darasummaa. Darasummaa deddeemaa. Qaraatii haa deemu malee qaraatiin naan galu. Naa galaa barsilaa garuu naan galu. Quraana kattamee jira. Buluugaa fi usul lafaa qabadhee deema. Maaliif siin galle qaraatii? Maaliif naan galle seeta? Qarqaarsaan qabu. Namni osoo amma bilchaadhe ana ammaa kana tahe waan na fuuldura jiru san gatii isaa beeka ture. An daa'ima eenyuuf akka qara'u maaliif akka qara'u hin beeku. Maal akka na fayyadullee hin beeku. Qara'i naan jedhame qofaaf qara'a. Uffata hin qabu. Waan uffadhu jechuudha. Uffata jijjiiradhu hin qabu. Tanarra jirtuu ta hodhamte wayii bichaa godhadhee deemu. Kopheellee takka malee hin qabu. Hattan darasummaan waliin masgiida galuyyuu akka ani gadi aantummaan natti dhagahamu na gooti. Maaliifiyyuu uffatan jijjiiradhu waan miidhagduun hin qabu. Wayita kana immoo hin ajoojta. Osoo hin barbaadin fuulii gara baasuu dandeetta. Uffanni ka jijjiiramu waan hin jirreef nama afaan baasee mucaa wayii atiin ajoojta safara kiyyan ga'e naan jedha. Na tumee billee beeka. Safara kiyyan daawwatiin naan jedha.
seenaa Sa'iid ibn Amir dhageeffadhee Yaasin Nuuruutiin of yaadadhe wallaahi. Huccuu takkitti qaba innis anis gaafa miiccadhu yookaan ji'a lamatti yookaan ji'atti miiccadha. Laga gubbaa taa'ee bakka namni takka hin jirre dhaqee miiccadha. Hagasiin naa goytu sun tahin hagasiin naa qortu bichaa eega. Hagasiin goyduu yuun eeytu. Hagasiin qabbanoytu. Hagasiin qabbanoytu. Maaliin miiccadha seeta? Hiddii yookaan handoodee. Haala kanaan qaraatii keessa waggaa 5 caala turee jira. Garuu homaan baranne jechuun dandeetta achitti. Maaliif iyyuu sa'aatii 9 booda rafaa halkan 8 booda wanti uffadhu ansoolaa xiqqishoo wayiiti ka dubartiin daa'imaan baattuu agartee jiraatti qal'aa tokko qaba. Hin qorra akka malee masgiida keessa rafanii darasoonni saleenii fa'aa kaasanii uffatan. Warra akka kiyyaatiif ana ka balbalarraa kana uffata. Awwaara kan namni guyyaa irra deemaa oole kan. Isa uffatuun xiqqollee waan natti hin tolleef akkasumatti asoo qorri akkasiin na gubu sa'a 8 naggaa. Sa'aatii 11 falakkaa wayita ta'u namni akkanatti tuqeessi kaasu hin jiru. Yookaan bishaatti naqan yookaan oleensi dhahan. Kaatee salaattaa ani bakka waan hiyyummaa yeroo sana jirtuu qofa yaada. Rakkoosi jirtuutu sammuu kan kee guute. Na guute waan ta'eef qaraatiin saniif naa galuuti. Ani na ajaa'iba namni tokko namni yoo rakkate waa barata wayita jedhu sirrii miti jechi sun. Namni gaafa rakkate ka inni baratu rakkoo waliin ka inni baratu gaafa ni'imaa waan baratuu beeke. Waan baratu kana waan baratu kana faayidaa isaa bu'aa isaa maal akka inni fiduuf beeke rakkatee cibbaahee barata. Sammuu daa'imummaatiin maatii gariitu jira bar osoo qabeenya qaban nama rakkatee wahii baha jedhanii ijoollee beekanii rakkisan sirrii miti kun. Sammuun daa'ima sanii akka maatiin isaa waa qabu hin beekame. Abbaan kiyya maaliif na rakkisee yaada malee waa'ee rakkoo sanii waa'ee barumsa sanii gonkumaa ijaatu. Kanaafiyyuu amma ani qaraatii keessa turee jira garuu hin qaraane. Dhugaa dubbachuun firoo mankutti jedha warri keessa. Waan san yaada waan rakkoo sanatti jirtu sanii waan yaaduuf achi booda akkasuma tattahee osuma ima deema qaraatii. Baalee kana keessa bakka hin deemin hin jiru. Qaraatiif. Deemee dhumarratti abbaan kiyya amrii ta'an. Rabbi isaanii rahmataa godhu. Magaalaa Gobbaatiin galachirra. Achirraas Gobba jiraadha kana. Gobba jiraadha. Rakkataa ture baay'ee rakkataa ture. Wayita Gobbatti galtu kana maatii jira moo? Maatiin obboleeyyan kiyya ni jiran. Garuu kophaa galan. Ati kophaa galtaa? Akkam fa'aa jira seeta qara ifaa naan jedhan deemii qara maaliif teetta naan jedhan. Ofii kasi duubaan hin jiran. Gargaarsi hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf namni birrii 10 naa kennee deemii qara naan jedhan jiru. Hijaadadhaan subu obboleessi kiyya tokko. Wallaahi gaaf tokko birrii 10 naa kennee jira. Abbaa kiyya jalaa dammoo birrii 140 hatee jira. Kitaaban qabu Qur'aana duraanii tokko jira ka fuulli iyyuu wal keessa seenuu diimaa akkana jiru tokko jira. Isa sanirraa kadhaa ture. Qur'aanaan bitachuuf jecha birrii abbaa kiyya jalaa hatee fudhadhee beeka. Osoo yeroo sana akkas ta'uu baadhee wanni jedhu na biratti hin dalagu. Wanti hunduu waan ta'uu qabuuf ta'e. Yeroo sanillee. Hunduu khayrimaaf jedhee bira tara malee osoo akkas ta'uu baadhee osoo akkana ta'e osoo warri na qarqaara yoo na eessa jira waan jedhu na bira hin jiru. Khayrimaaf na qarqaarin anillee achitti nafne akka duriitii fi harka xuriitti nafan jetti akkoon. Akka duriitti fi akka harka xuriitti nafanii. Kanaafiyyuu Gobbatti ni galee eega Gobbatti galees namaa wal baratuudhaaf baay'ee natti hin fudhatu yeroo. Akkuma na agartu an xiqqaa tahee kolfuu jalqabe. Manaatumamee gabbahee nama yoo argin kolfa. Jechuun nama agartee maaf kolfita? Bakka nama agarraan iyyuun seeqadha nama haaraa iyyuu agarraan seeqadhee salaama gaafadha. Achi booda shunkurtii diimaa kana beektaa? Shunkurtii diimaa jechuun? Shunkurtii diimaa kan hoogamama. Shunkurtii diimaa. Isa kana jira biyya keenya. Gaafa jalqaba hijaadadha. Gabaree obboleessa kiyyaattu waan kana maaliif hin cirre naan jedhe. Oddoo kana. Shunkurtii kana. Shunkurtii kana. Birrii meeqa jedheen? Kuntaalli birrii 10 naan jedhe. Jechuun shunkurtii lafaa cirteeti. Shunkurtiin namichi buqqisee walitti qaba. Ati mataa jechuun baalaa fi
hidda isii kana irraa murtee qulqulleessitaaf. qulqulleessita. Kuntaalli takka birrii 10 yeroo sanitti. Kanneen qulqulleessitu kuntaala takka guutte birrii 10 fudhatta. Birrii 10 fudhatta. Gaafa jalqabaa guyyatti kuntaala takka jira. Birrii 10 fudhadha. Koof jette. Harka bakka meeqa of muratee harka. Achuma gaafa lamuu kuntaala 2 mure. Gaafa lamuu obboleessa kiyyaa mure. Gaafa sadaffaa. Gaafa lammaffaa. Gaafa wala namaan biraati. Gabaree obboleessa kiyyaatii mure. Gaafa lamuu dammoo obboleessa kiyya tokko mure. Achumaan indoon birrii 8 mucaan birrii 10 naan kennine kun 8 naa kenne. Yoo barbaadin dhiisnaan jedhe. Haga ji'a 2 achuma shunkurtii san ciru ni macira. Waan yeroo san walitti qabadde haga waggaa fayyadama. Jechuun amma itti baateersa dalagaa. Xiqqoollee haa taatu waan yeroo san argadhu yookaan birrii 1000 yookaan 2000. Uffata achi keessaa bitadha, nyaata achi keessaa nyaadha. Kiraa achi keessaa. Birrii xiqqishoo ati agartu sanaan waggaa jiraadha yookaan ji'a jaha. Haga shunkurtiin ji'a jahatti hagannaa facaastee kabonaa gahami. Amma kun yeroo kan amma garuu booda shunkurtii bonaa cirta. Ji'a 7 fa'aa obsitee eeyidee jechuudha. Haga marsaan sun gahuutti kanumaan jiraatta birrii. Haga marsaa sun gahuutti kanumaan jiraadha. Nyaata illee asuma keessaa? Asuma keessaa nyaadha. Garuu namni waan rakkoo qabutti hin fakkaatu. Birri matanaan qananii sirraa mul'ata. Birri matanaan bakka rabbiin ammallee akka waan bakka akka dureessaatitti of laala. Ani hin qabu jedheellee fincinqu. Akkas jedhaa takka 2 jedhaa shunkurtii ciruu bichaan yoo xiqqaate waggaa 9-10 jiraadhee jira. Qansiraa ciruun. Haga jijjiiramuu irraa suufaan shunkurtii ciree beeku suufa godhadhee. Pirotokoola guuttadhee karabatii godhadhee. Gaaf tokkoon yaadadhaa namicha wahii gobbama keessa duwwaa 5 jedhaniini sarraatanyaa fudhachuu dhufe achi. Anillee sarraatanyaadhaan mire waliin ka'e. Suufa qabdaa? Suufa qabdee jira. Waliin ka'e. Suuraa si agarsiisa. Suuraa akka yeroo sanitti jiru. Oorruu isaa seennee suufa kana baafadha. Namichi shunkurtii buqqisuu dhiisee dhaabatee na laala. Abbaan oorruu? Ajaa'ibamee jira. Maal akkan dalagu giraa jechuun bitaatti galee jira. Shunkurtii ofirraa baasee gwaantii adii takkan beektaa meeqa mana yaalaa jirti. Sii godhadhe. Akka dhoqqees hin tuyneef. Akka dhoqqeen hin tuyneef. Abbaa litmara miraat nuu naan jedhe. Walaa akkasii naan jedhe. Doktora Zizee? Doktora shunkurtii na ta'e. Litmara miraat nuu naan jedhe. Aayili qorxinoo jedheen. Ani akkoo mangi saraatanyaa na bar miti maasila naan jedhe. Ani kiraa ciruu dhufee mire ciree kuntaala kee guuttadhee kuntaala 4 walakkaa ciree gaafsan. Ijoolleen waliin jalqabne 2 takka nama 3 cirellee tokko ni jira. Inni ajaa'ibame namichaan ani akkana sin seenee barmanaa naan jedhaa ture. Yeroo jalqaba shunkurtii kana eegalu san yeroo natti ulfaataa ture. Maaliif iyyuu namoonni tokko abbaan kiyya biyya san keessatti baay'ee beekamaadha. Nama kabajamu. Maqaa abbeetii balleessitaa. Maaliif hojii akkanaa hojjettaa? Anaaf shunkurtii ciruun waan guddaa wayiiti. San dura wiixaa gurguree, qoraasuma gurguree, qoraan gurguree, ammas odaa gurguree beeka. Odaan beektaa? Odaa nyaatan gurguree beeka. Hattan hansaraan beektaa meeqa wayita farsan kana jalaaboo isa gurguree beeka. Waan ani hin gurgurin hin jiru san dura. Kanaafuu namni alaa akkas naan jedhu kun akka inni saantiimii takka naan kennin hin beeka. Birrii takka akka naan kennin hin beeka. Hin dhageeffadhuun. Maa maqaa abbeetii qabri balleessitaa maali? Ana nan fayyadu. Maqaa faazarii kiyya ka qabritti baduu osoo hin taane kana yaachisu ani nyaadhee bulaa. Ani argadhaa. Ani maal ta'a? Santu ni yaachisa malee. Kaleessa keetii fadha kan kee jijjiirame. Innaa yeroo sanitti xiqqoo akka ammaa kanaa miti. Waa'ee boruu kana sirriitti yaada. Waa'ee boruu, waa'ee kaleessa dabarsee kun ni yaachisa beekta. Akka ammaa kanaa miti. Amma yoo fakkeenya fudhadhe waa'ee yeroo saranii kana akka seenaatti yoo laale malee of duuban harkisuu hin danda'u. Na dura oofu malee. Kaleessi kee. Amma hadda yeroo hedduu bakka wanti akkanatti kolfaana agartuuf waa'ee hadhaa malee waa'ee boruu baay'ee nan cinqa.
Maaliif iyyuu hadha jiraadhee borutti araame hadha jiraachuuf dirqama hadha gaddaan dabarsee boru gammaduu hin qabu. Hadha gammadee jiraadhee boru gaafa itti gahe waan boru fidee dhufe waan boru waliin dabarsa. Ofiinuu duutii maa ufuutii jettee akkuma. Ofiinuu boru dhufa maa cinqaadha. Boru ofiinuu dhufa waggoonni na fuulduraa ji'oon hin jiraadhaa iyyuu hin beeku. Maaltu na gahee fuuldura cinqama. Gaafa itti gahe ofiinuu jiraadha. Yookaan ammootu kanaaf yeroo hunda bakka qophaa'ee akka waan deemuuti. Akkasuma ibaadaan qophii osoo jiraadhe illee natti tola. Bakka ani yeroo hunda bakka gammachuu kiyyaaf bu'uura kanaa ta'e borurratti fokosiin kiyya miti hadha. Garuu yeroo sanitti yeroo akkasitti. Yeroo sanitti garuu boru yaada. Hin dhagahuun nama waan naan jiru. Boruun sun har'a itti yaaddamu. Boruun sun akka hadha na fideen beekee na cimse. Jechuun guyyaa irra dhaabattee boru jettee yaadaa turte sun har'a itti yaaddamu. Namni yeroo sanitti naan taane dhugaa dubbachuudhaaf naan taane maaliif iyyuu akka ani of du'u jiraadhu na godhe. Namni osoo hadha hin jiraatin boru yaadu borullee akkasuma jalaa ta'a hin milkaa'u. Hadha jiraataa boru yaadda malee yoo matee iyyuu barati hadha jiraatta jechuun waan hadha argatte hadhuma fixxaa miti. Fiigalaami. Ka hadha argatterraa borutti dabarsaa yoo jiraatte borullee walumaan ofuma waliin dabarsita. Akkuma jireenya sitti dhufetti. Yoo hin jiraatin atuu duutee mire kanaaf iyyuu maaltu boruuf na cinqaree. Innaa yeroo sanitti nama akkamitti jira seeta. Shunkurtii ciree fi shunkurtii yaa'u sarratanyaa waliin cira. Namaanillee wal beeka. Sarratanyaa waliin shunkurtii ciraa walle. Birri na gaafattee beeti abbaa warruu seetee guyyaa hedduu. Ofii waliin jirtan. Ofii waliin ciraa walle uffata wayii qaba ka uffadhu. Akkana gwaantii godhadha harkarratti. Afurri siila xiqqoo akka malee ajaa'iba. Ka shunkurtii. Ammas nama baangaa faasii muraa. Gwaantii godhee dalagaa. Seeftiin kee eeggamaadha. Sirriitti eeggamaadha yoo ta'e kamiyyuu. Garuu iccitiin kun akkasitti uffattee uffata kan kee qulqulleeffattee waan san dalagu kaleessa uffachuu dhabuu keessanii. Kaleessa uffachuu keessatti namni gariin maal naan jedha seeta. Ati gaafa dura hoolaa teessikitu sanitti aartii hadha kana uffattaa naan jedha. Miti kaa. Ani amma duniyaan iyyuu katiin na fayyaddu maalidha? Kana fayyaddu bar ka sadaqadhe. Ka nyaatte. Ka nyaadhe. Ka uffatte. Ka uffadhe. Miti. Kanaaf iyyuu waan halaala ta'e waan haraama ta'e rabbiin irratti hin galmeessine kamiyyuu waan qalbiin kee barbaaddeen guutaaf. Kanaaf iyyuu yoo uffata haaraa uffatuun ana biratti waajibaa miti. Uffatuma dullacha san qulqulleessee uffachuu. Kaayoon kee yeroo waan qulqulluu uffachuu. Waan qulqulluu bakka akkasitti dabarsaa ture. Maashaallah. Mee kana keessatti namni jabaadhu jechuu haa ta'u waan biraa haa ta'u guddina kan kee kana keessatti gorsa addaa sii laate jira. Jira akka wayititti. Shunkurtii biratti miti. Haa ta'u jechuun jireenya kee keessatti. Osuma shunkurtii jiru. Shunkurtiin turtee dhuftee mi. Mucaa wahiitu ture. Mana nyaataa dalagee beeka. Keessummeessaa mana nyaataa keessa. Keessummeessaa bomboliinoo qoqqoodii gurguraa ture. Yeroo san dhufanii na baasan. Maatiin. Dhufanii na baasanii. Maal jedhanii nu bira maal maqaa nu balleessaa. Maqaan nu badaadha waan biraati miti. Na baasanii karra masgiidaa duraan nagahanii na biraa deeman. Ani waan nyaadhee huluun qabu. Anaa waan takka hin kennine. Ani amma osoo amma hojii kana dhiisisin jedhe yookaan waan hojii kana caalu bakka si buusuu qabu. Si naa qopheessuu qabdu. Si qopheessuu qabu. Yookaan hojii kanarraa si kaasee maal jechuudha waanyumaa fakkaatu. Maa dalagaa fakkaata. Maa dalagaa fakkaata. Ani nyaadhee buluuf dalaga. Sanuu bir damoonni 200 kanarratti goddolu 400. Negatiifa seenta. Negatiifa seenta. Tirfii namichaan yaa narra tara waan ta'eef biyaansi nyaataaf hin rakkadhu.
Achi yoo dalage. Achi yoo dalage nyaataaf rakkadhu. Kana rakkisu yeroo sanitti nyaata. Ati nyaata iyyuu hin qabdu. Nyaata iyyuu hin qabu. Maqaadhaaf yookaan ammoo kabajaadhaaf jedhanii Kabajaa bakka dalagaa maatii keetiitti si fudhanii. kiyyaatiif jecha bareena baasanii deeman. Yeroo san akka wahii ta'ee bara 2010 fakkaata. Mucaa tokkotu jira. Kophee gurgura kophee dubartii kan. Kophee na jalqabsiise. Haga ammaatti stiilatti nyaatumarra jirtaa jechuudha. Nyaatumarra jira. Boruuf wanni jedhu jechuun hin cinqama garuu boruu akkam ta'an na cinqa yeroo san. Jechuun haga ammaatti jireenyi kan kee hin tarkaanfanne jechuudha waan biraatti. Hin tarkaanfanne. Ati amma birrii tana jalaa waa buufadhee waa ittiin nyaadhu. San malee. Achuun garuu haga nyaata keetirratti fokusachuu ol qabde kana waan nyaadhu argadha itti haga dalagajju kana sadi nyaattaa guyyaatti. Ara sadi nyaadhu. Yeroo duraan tokko fa'aa amma horii eegusan baadiyyaatti gaafa iidaa bichaa quufee beeka. Bakka kan quufee nyaadhu bakka gaafa iidaati. Eegaa guddadhe kana lama yookaan takka. Wama akkasii nyaadha jechuun ati lubbuu kee tursiisuu fi quufuun garagara waan ta'eef jechuudha. Bakka jijjiiramni kee ka jalqabe bara 2013 keessa. Dhiyooma kana jechuudha. Dhiyooma kana. Sababa kanaaf ta'e waan wahii yoo dhabde namni wahii akka wahiititti yoo si dhiisee deeme bakka wahiititti teettee eeguun hin ta'u. Nama si dhiisee deeme haadha manaa kee haa ta'u goddanyaa kee haa ta'u achis si arguu hin qabu. Fira keellee haa ta'u. Abbaa fedhe haa ta'u teettee eeguu hin qabdu. Nama san qaatittiin caaltee argamuudhaaf jijjiiramtee itti agarsiisuudha. Dalaytee. Ani amma karoora baafadhe silkii gurgura. Silkii xaqqii tanniin agarte waan tuqan kana. Tachii osoo hin ta'in taan gurgura. Garuu takkaa tarrafiin beeku. Yoo xiqqaate silkii xiqqoo tanniin 20-30 gurguruun oolu. Yoo xiqqaate. Birrii. Firii meeqa? Firii 20 ol gurguree jira. Mobaayilama? Xixiqqoo san. 20? 20 yoo xiqqaate. Garuu takkaa tarrafiin beeku. Maa? Yookaan rakkadhee gurgura yookaan silkiin na dabbara yookaan nama na gaafata. Ima gurgura. Tachi yeroo takka ni qabadha. Firii 20 itti bara? Guyyaa takkatti miti bara. Beekee bara haa ta'u. Biyaansi bara 2003 irraa haga bara 2013 jechuu kee. 2003 irraa haga 2013tti. Waggaa 10 keessatti. Waggaa 10 keessatti. Haga. Beeki dammoo an wantoota gaarii irraa waa homaan baradhu. Waan ati badaa jettee addurraa waan gaarii baradha. Fiilmii hordofu fiilmii musalsalaa garaagaraa kanneen ilaala. An fiilmii wayita laalu waan laaluuf qaba. Hin jiraame ilaalchi kee kabiraati. Fiilmii kanarratti seenaa garaagaraatu jiraame. Osoma ciisee kana laalu uummanni kun rakkoo keessa turan akkuma kiyyaa. Osoma laalu kana rakkoo keessaa bahan. Ani uummanni kun akkanatti rakkoo kana keessaa bahe ana maaltu na dhooqa jedhee shunkurtii 5,800 jire. Inni yaadadha 5,800 jire. Kuntaala. Gidduu kana keessa maqaa dhahuu hin barbaadu garuu osoo shunkurtii kana bira hin gahin dura na dhukkubee ture yeroo garaagaraa na dhukkubaa. Namni dhoksaadhaan hin jiraame birrii naa kennee akkan yaalamu na godhe illee ni jira. Garuu birrii sun yaala san qofaaf naa taate malee irraa naa nafne. Shunkurtii kana 5,800 jire. Silkii Smart 5 jettu beektaa Infinixi. Isii bitee gurgure. Isii bitee gurgura. Amma jijjiiree kan istiraatiijii baafteerta. Ol guddateera. Go'ee bakka sammuu jijjiiraa jira. Gorsa illee yuutuubii irraa fudhadha. Gorsa garaagaraa kan. Motivation. Bakka waan paaworii natti godhu wayii fudhadha. Jireenya kee jijjiiruu jalqabe. Maashaallah. Injiraami mana keessa. Bar mooyinummaan tokko amma atikiltii moohii hadha yoo gadi dhaabde hadhuma ta'an waliin guddatu. Dura maal ta'uu qaba? Lafa keessa hidda gaafa geessuu qaba. Eegasii gaafa ol bahee hoo akka xiqqaatti hin badu. Kanaafiyyuu uffadhee bichaa argamu osoo hin ta'in waan na barbaachisu mana keessaafillee guuttachuu jalqabe. Jireenya kiyyaafillee guuttachuu jalqabe. Bakka adda dargadhuun invest ofirra gochuu jalqabe. Kaqara lafa bulu algaa bitachuu maal jechuu hin jiraamne jireenya daddumaan hin jijjiiramaa deemu. Maashaallah. TV inchii 24 wayii qaba 32 jijjiiruu maal jechuu.
osoma akkas jedhu bara 2015 keessa kunniin kata'e baay'inaan. Alhamdulillah hojii silkii saniin jira gammaa. Maashaallah amma guddatee jira jechuudha. Alhamdulillah amma kunoo kakuma dhibbaallee gurgura. Kakuma dhibbaa gurgura wayitasiin jedhu baay'inaan fidee osoo hin tahin rakkoon qabu kakuma dhibbaa gurgurta. Kakuma dhibbaa gurgura. Kakuma dhibbaallee jira. Abbaan barbaade bilbilee gaafachuu danda'a. Kakuma lamaallee fiduu fi hin danda'a. Inni barbaannaan namichi. Alhamdulillah. Ati hojii martiyyuu diriirfatteerta keessa. Wallahi alhamdulillah. Namni silkii barbaada yoo jiraate kakuma dhibbaa barbaadanii kuma dhibba lamaa barbaadanii. Kanaafiyyuu ammas namoota ammaararurraa miti. Ammaararuu jechuun namoota seenawurraa miti. Nama taa'ee yoo fakkeenyaaf nama hiraaru. Nama cinqaa haasa'u irraa ta'uu hin barbaadu. Wanti yoo na rakkisee jiru bakka isaan kan akkamitti fura jedhee gara furmaataa of wajjin xiqqoo haasa'ee gara furmaataa deema malee kanaaf akkas ta'e kaaniif akkas ta'e jedhee baay'ee waan rakkoo sanii haasa'uu hin barbaadu. Rabbiin kun alhamdulillah asiin nagaheera. Maashaallah. Amma rabbiin ragatti si haa dhaabu. Kanaa ol si haa guddisu. Mee kana keessatti haga ammaatti paartiin ati naan tuqeen jira. Liitti information illee naa tuquu baattu haalli barnoota maal fakkaata? Barnoota keessatti mudannoo mana barumsaa keessa gala jireenya kee keessa. Ingala barumsa haga kutaa 9 baradheera. Haga kutaa 9tti. Barumsa waliin galu barumsaan. Inni naan galu ani isaan galu. Wayita akkana siin jedhu ofii of barsiisa. Namni na cinaa hin jiru yookaan ji'atti gaafa 2 fa'aa 3 fa'aa dhaqaayu. Mana barumsaatu. Ati jireenyi kan keessi harka si eeggata waan ta'eef. Na eeggata waan ta'eef yeroo amma shunkurtiin fa'aa geettu ji'a 3 fa'aaf. Dalagaa seenatti. Dalagaa barumsa moo nyaata dursa. Nyaata dursa beekamaadha. Nyaatee buluudhaaf dirqama dalaguu qaba. Nama nyaatee jiraatetu barumsa yaada. Sammuutti nyaatuu fi garatti nyaatuun garagara. Yoo garaan qullaa ta'e sammuun dalagaa dhaabata. Sammuun hin dalagu. Akkas ture mudannoo mana barumsaatitti qabu barsiisaa wajjin baay'inaan waliin galu. Bakka waliin galu jechuun barumsa akka hin barbaaduutii miti kaachi baradhu. Ani waan wahii ammuma baradhe ammuma kana hojiitti jijjiiruu fa'aa barbaada. Barbaadati. Barsiisaan kana barsiisu kabira kan jiraadhu kabira innu ka jiraatu kabiraati. Barsiisaanu. Takkaa gaafii barsiisaan na gaafatee hin beeka jedhee deebisee hin beeku. Hin beeku malee. Beeku malee. Barumsi naan galu wayitan jedhuun namni gariin waan barsiisaan natti himu waan naan galle itti fakkaata. Ani wanta san hojiirra oolchee wayita dhabu naan galu jedhaan namaan. Suufaan baradha akkuma isin jedhan suufaa karabata baradhee baradha. Uffattee akkasumatti. Jechuun barsiisaa caala uffattaayyuu. Kana jibbuu jira barsiisaa akka gibbii sanuu seenee hin baranne. Wallaahi inna yeroo tokko akkam ta'e seeta. Baadiyyaa taa'ee jalqaba kutaa 4ffaa wayita baradhu hin jiraame. Namni katamaadha. Baadiyyaatti galee barataame. Anammoo katamaa taa'ee baadiyyaa deemee barataa ture. Katamarraa baadiyyaa barattaa? Baadiyyaa baradhee. Biyaansi lafa sa'a takkaaf ruubii fa'aa deemee. Waan akkasi baradhuuftu jira. Wayituma barbaadu hidhiisuu danda'a ammaan barumsa sana yoo natti ulfaate. Deemsummaan guyyaa takkaallee ta'u garaan haa nyaatuuf fagoo kana deemee baradha. Ammas katamatti barsiisonni isin hubatan yoo ati hafte si ari'uu danda'an. Isaan waliin deemnu kun ammootu waan na hubataniif akkasuma natti hin jabaatan. Mashanyaa fudhadhee mana barumsaa Tuluu Diimtuu kan jedhamu seenee guuba. Xiqqoo dhaquu jalqabee hin turre beektaa gaaf tokko zabanyaan nu ari'e. Sa'aatii 2 falakkatti hirribaa ka'e ol kaanaan yaabsoo bisa laatee waan rafeef wanni dhiqadhu hin jiru ka'eetuma deeme. Dabtarri kiyyaa fi maxaafni kiyya addaan bahanii hin beekan jechuun hojii manaa dalaguuf wanta daftara baasu hin jiru. Gallaan hojii fa'aa deemaa. Akkasuma keetta akkasuma fudhee. Akkasuma fuudhee deema. Daftara kutaa 7 egaa 9 baradhee. Baay'ee waan ittiin barreessineef. Fuudhee ka'ee na deebisi barsiisu zabanyaan nu deebisi. Manatti galee
suufa gurraacha uffadhee deebi'e. Suufa gurraacha hin jiraami. Waan hundaa gurraacha bakka kophee gurraacha. Shaamizii hunda gurraacha karabatii hunda gurraacha uffadhee deeme. Deebite. Deebi'ee lammaffaa sa'aatii 2:45 deebi'ee jira. Waytaan karra gahu sabanyaan maal naan jedhe sitti. Salaamnuus jedheen gifuu naan jedhe laata keeppii ofirraa ol qabee duwii dagannaa qabee kabajaan ol na galche. Yoo nu seenu barsiistuun ijoollee barsiisaa jirti. Barsiistuun rifatti waytaan agarti. Sirriitti illee nan beektu. Ani ol taree duuba taa'ee jira. Ijoolleen zoortiin alaalti. Uffannaa san tajaajibe. Barsiistuun barsiisaa ittiin fakkaanne yaa guddama ta'eeti waan baradhe. Barataa ittiin fakkaanne. Bakka nama barsiisaa fa'aa gamoo dhufeen jiraame akkasitti fakkaadheen. Kasaan xiqqoo asii dhadhaabattee baatee deemtu nu bira. Guyyaa san bakka barsiisaan biraallee baay'ee hin seenne xiqqoo bakka babbaranneetumaan galle. Bakka maal siinaa jedhu barsiistuun sun gaafa imalaan jette seeta mataa hadduu malee hin barattu. Akkuma siin jedhan amaamaa mudawwara bara 2015 as uffadhaa mire. Achi dura mataa kiyyarra wanni takka akkana taa'uun fedhu. Mataan kiyya rifeensi kiyya luuccaadha. Akka bareedullee anuu ofitti beeka mataan kiyya rifeensi kiyya. Maaliif iyyuu anatu qaqqabaa. Qibaatiin dibadhu fayyadamu. Qibaatiin dibadhu. Akkanumaan filadhee deema. Qanna sinaan jette. Hin haadadhu jedhee na walumaa galatti. Dhumarratti dabtara biirootti ni aamte dabtara kee fudhadhu kottu naan jette. Daayirektara lammaffaa. Maal jedheen feete? Ani ofitti amanummaa guutuun deema yeroo kamiyyuu. Barumsaaf rifeensa walirraa filadhu naan jette. Ani barumsa dhiisu na wayya jedheen. Wanta amma jiru kanarraa wanta hir'isu takka illee hin jirtu jedheen. Abdii kutachiiste. Bakka qubee mara baase naan jedhe tokko. Hin baasu jedheen. Qubee ofirraa. Baase naan jedhe hin baasu jedheen. Barsiisonni bakka dhiisii jedhanii deebi'ee baradhe. Shittoo haalaan jaaladha. Ganama wayita manaa bahee deemu aduun bahaa jirti. Lafti qorran qabu. Baadiyyaaf katamaan xiqqoo garaagarummaa baddaallee waan qabuuf qorri achi wayitaan gahe kilaasii seenee qorri jira. Shittoo afuufadhee waan jiruuf kootii irratti wayitaan fuudhee uffadhu. Manni guutuun shittoo ta'e. Kilaasiin. Shittoo eenyu jennaan gaafiyyuu hin qabu ka'anuma bakka namni shittoo afuufatu. Nurraa baasaa itti ijoollee 2-3. Na baasanii shittoo uffatanii bara sun hin danda'amu naan jedhan. Anammoo shittoo malee jiraatu hin danda'u jedheen. Barumsa malee hagammaa jiraadhee jira. Shittoo malee jiraatu hin danda'u jedheen. Gahee maal jedheen seeta? Ani barumsa sammuu fi miti kabaradhu jedheen. Dokumentii ofii yoo ta'e malee ani beekumsaa miti karakkadhe. Birrii rakkadhe. Amma bara yoo bantuu qabaatte jechuudha. Bantuu harkarraa qabaannaan wanti ati silkee keerraan baran hin jiru. Xiqqoo garuu waan sanniin baratuudhaaf. Hundee wahii si barbaachisa malee. Beezii wahii waan akkasii barbaachisa malee wanti ati itti haajamtu hundisaa silkee keerra jira. Ammas dhugaa dubbachuudhaaf sammuu rakkadheem jechuun yaaduu dhabee yookaan sammuu waan akkasiitiif. Hanqina yaadaa qabaadheetii miti qabaradha. Hanqina birrii qofa qaba yeroo sanitti. Barumsa dhiisuurra shittuuf barumsa waluun dorgomsiisu jedheen an dhiisinaan jennaan. Shittoo dhiisuu hin danda'u jedheen na dhiisan ima baradhee fixe. Dhumarra deemnee kutaa 9 taree waggaa hadhaa jechuudha. Gonkumaa naa galuu dide yoo kutaa seenu ammallee dhibeen kiyyaa hamaan na cinqa. Na dabbara bakka kilaasii seennaan mataarra waan taa'anii fiigi faana godha bahiiti. Yeroo torbaanitti gaafa 2 fa'aa dhufee hajama kadhee galu jira. San dura iyyuu jechuudha. Inni dhuftaa sanuma biyyaa kadhatta. Na dhukkubee. Guyyaa 2 dhufta sanuma biyyaa kadhatta. Hajama kadhee gala. Barsiisaadhaan bakka barumsa dhiisuuf jedheen. Dhiisanii baradhuu naan jedhe. Lakka barsiisa naa galuutti hin jiruun dhiisaa jedheen. Giddimaan baradhu naan jedhe. Dirqama isaa galchuudhaaf akka isaa galutti itti himuu qabaa miire. Isin kophee lakkoofsa meeqa uffattan jedheen. 43 naan jedhe. Ana 40 uffadha.
41 jedheen. Bicha 41 uffadha. Hoodhaa godhadhaa jedheen. Natti hin ta'uu naan jedhe. Giddi maal itti dhiibaa jedheen. Kalsaan amma galeef. Ila nama hedduu likkii isaa beekuu dhabuun gatii guddaa isa kafalchiisu jira. Hin kafalchiisallee fuulduratti illee. Maaliif iyyuu ati gaafa hagamta dandeettii kee gaafa hubatte waan itti toltuuf waan itti hin tolle addaan baafataa deemtaa mire. An akka inni naan galle waan beekeef himumaan. Hin jiraame. Giddimaan ittiin godhu. Giddimaan bakka asumaa ta'e iyyuu hadiisa baradhee bakka hojii yoo ilaalcha akkasii qaba malee baradhee bakka hojii gaarii qabadhee bakka guddaa wahii gaha jedhee abdii of keessaa hin qabu. Namni kamiyyuu kan barbaadu birri. Waa argachuu barattee illee waa fiduu argachuudha. Birrii barbaaddaa miti. Jireenyuma gaarii barbaadda. An tokkoffaa qaxarama iyyuu hin barbaadu. Bakka dhaabbatuma kamiiniyyuu qaxarama hin barbaadu. Akkuma amma jiraadhu kanatti firii tahee ofirraa dalagadhee jiraachuu waan barbaaduuf barumsa akkasiin dhiise. Waan gara dhalootarraa kaasee haga bakka guddattee barnootaan illee karaatii illee daldalummaa keessa turte illee bu'aa bahii jireenya kana keessa jiru baay'ee ibsiteerta. Galatoom ilfaadhu. Mee mudannoo addaa kan asiin dura dhagee tokko jira. Dhugaa moo sobaallee achumaan naa himtaa. Akkasuma immoo akkan dhagahe moo dhugumaan akka biraa ta'e dhullee. Uffannaa keetii fi bareeduma fuula keetii kana ilaalanii lammii biyya biraati jedhanii siidhanii jiranii jedhan gobbatti. Dhuguma lammii biyya biraa jedhanii siidhanii? 2015 san keessa. Dhuguma? Dhugama. Jechuun namni siidhe nama biyya kamiiti? Nama biyya achuma poolisootaan hin beeku biyya kam akka ta'an. Jechuun? Lammii Itoophiyaati. Afaan Oromoo dubbatan. Anillee afaan Oromoo dubbadha. Wayitumaan naannoo Asraa booda akka tasaa ta'e guyyaa seena qabeessa ture. Yeroo jalqabaatiif tirfii birrii 6,000 argadhee gammadee jira ofumaa kiyyattuu jechuudha. Silkii gurguree birrii waan qabu hundaa borsaa keessaa qaba. Baankii kaa'uudhaaf ani bituma san ittiin bitee gurgura. Kaashii barbaada. Yoo amma ani gurgure yoo amma ani baankii kaa'e yookaan turkiin hin jiru yookaan mabiraatiin hin jiru. Kanaaf iyyuu birrii qabadhee galuuf jira gara manaa. Assalaamu alaikum naan jedhe tokko waliin deemu jira. Tokko musliimaa lama kiristaana. Waalaikum salaam. Poolisaa? Eessaa dhufte naan jedhe asuma jedheen afaan Oromoo dubbataa ila naan jedhan. Afaan Oromoo dubbataa? Afaan Oromoo dubbataa naan jedhan. Oromoodhaa jedheen. Oromoo miti naan jedhan. Namni gariin Yemanii naan jedhe. Gariin Paakistaanii naan jedhe. Nama sadii mi jedhe tokko Turkii naan jedhe warra Turkii. Suufaan na beeka kunoo rifeensi kiyya akka jaraati. Waan akkana filadhee deemuuf akka Turkiitti fakkaadheen waan jalqaba xiqqoo na arguuf warra Turkiiti ati naan jedhe miti asumaa jedheen. Mattawaqaa fidi naan jedhan. Mattawaqaa kana birrii keessa kaa'e. Jalqaba biyyaan poolisii wayita arguun sodaadha. Akkanumaanuu sodaadha. Boorsama qulfii hin qabne kana waan qulfii qabu sehee yeroo meeqa mokkore. Edaa inni qulfii hin qabu. Sodaatu akkasana godhe wayitaanii akkan ol banu poolisichi jara keessaa tokko poolisii keessaa tokko harkana walumaan gadi kaa'e. Boorsaa keessa? Birriin hin lakkaa'amne akkasumatti ol baase. Birrii baay'ee ta'uu arge? Birriin baay'ee fakkaata. 44,000. Yeroo sanitti waanuma addunyaa kanarraa hin qabu. Ati? Hattan silkii qabuu gurguradhee xiqqoo wayii qabadhee jira. Ol na galchan biiroo na geessanii na gaggaafatanii. Wanti si gaafatan afaan Oromootiin haasoftaa miti? Afaan Oromootiin haasa'a. Na dhibee gammaatittu. Hagarraa? Wallaahi. Naa galuuti ta'e. Achi teessu. Anuu gaafa dhaga'ee baay'ee fedhe. Achi birrii lakkaa'e naan jedhan. Mana na geessan. Maal akka hojjedhu faana gaafatan akka baradhuu fi akka silkii gurguru ani kijibuu hin fedhu hin jaaladhullee. Maal akka dalagutti meen silkii gurgureeti jedheen. Hin hattee naan jedha akkamitti dhiyaatee gurgura gabaa bilisaa kunoo namni naada waliin irraa bitaame osoo tasa silkii hatame gurgure silkii ma hatame osoo an gaafata akka gurgure
haga dhumaatitti maqaan nama baduu danda'a. Nama hedduu biratti waan beekamuuf jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eega. Yeroo tokko tokko silkii irra fa'aa birrii naa kaahanii jijjiiruu danda'a. Ammas nama beekurraa silkii inni qabatullee bituu danda'a. Garuu hattuurraa naxaan fudhadhu. Kanaafuu kana birriin dhiisi mallaqaan dhiisi naxaan fudhadhu. Mana kiyya wayita dhufan manni kiyya fataa jedhee jira. Injiraame akka nama adda jiraatu yookaan barataa kutaa 8 hin fakkaatu. Yeroo san 8 baradha. Dabtara maratti agarsiisee amanuu didan. Dabtara kutaa 7 baradhee ittiin fixe. Amanuun barbaanne moo? Na fakkaate. Ka 8 barachuuf qophaa'ee jiru. Hattan borsaa san keessa jiru dabtari takka hin jirti. Na hanqatee. Dabtara 11 baratanii dabtari takka borsaa san keessa jira. 10 mana jiraatti agarsiisee nan amanne. Mana kiyya keessa suufa 8 jira. Suufa kana wara maal goota hin uffadha. Bar ati kutaa 8 baradha jette malee manni kee mana arabootaa fakkaataa naan jedha. Amma gidduma kana wanti hin fattashin hin jiru mana kiyya saleenii baasanii jalaan shara jiraame sharaa ol qabanii ilaalan. Gidduma kana iyyuu biffee bananii biffee jihaa takkaan ani rakkoolee duraanii waan sirriitti beekuuf fageenyatti dhiyeessan waan na barbaachisu fakkeenyaaf wayita waa bitu zayitii liitira 5 ol bita saamunaa wayita bitu takkan bitu 12 achi ol bita paastaa wayita bitu gimmaasha yookaan gimmaasha kaartoona biteen beeku 12 faa bita gimmaashni 10 mire firii 20tti gurgurama kaartoonii keessa 12 faa bita wanta amma fakkeenyaaf wayita gabaa deemu aspeezaa ji'a takkaaf nagaa faa bita haddaa baruun gullitii dhaquu waan hin feeneef jechuudha. Ani rakkoo dhiyeessuuf wanta hin goote wayita tirfii fa'aa wayita margadhu silkiirraa wayituma san hojiitti jijjiiran. Kana ati qaama biraa qallabda faanaan jedhan. Ani polotika waan takka irraan beeku. Wallaahi dhugaatiin jedha. Jechuun sitti maruu barbaadan amma dubbii. Polotika irraa waan ani beeku takka hin jirtu. Hin dhageeffadhus hin laalus tiiviin mana keessatti kabanamu qidaame fuudhi. Injiraame TV irraa waan muraasa laala. Bareedumaaf mana keessa taa'aa jechuudha. Bakka formimaaf yookaan ibsaafchuuf. Ifaa cufee yeroo hedduu dimlaatii ibsadha. Yoo TV'n itti dabalame xiqqoon ifa. Saniif bicha ibsuuf banadha. Achi na deebisanii uffata jijjiiradhe. Kana ajaa'ibe warri mana hidhaa keessa jiru. Araba hidhan jedhanii firaasha qopheessanii ni eegan. Firaasha qopheessanii na eegan. Akka tira bultuuf moo? Silaa namni lafa bulaa? Hin qaban lafallee maatiin namaa fida. Kutaa san keessa nama jira. Lamaanuu nama nagahaati. Birrii 100 naa kennan. Tijuma keessaa wacii. Mana hidhaa wayita seenan waa kafalan na fakkaate. Waan shaamaa waan malee. Homaa naan hin jenne. Araa naan jedhan. Achuun amma si kabajanii. Galgala ati biyya kamii dhuftee naan jette jarri. Asuma jedheen. Sila warri hidhameellee arabumaas beekama. Waan afaan Oromoo baradhetti fakkaateen. Bakka jara saniin na jajjabeessanii homaan taatu naan jedhan. An halkan guutuu waa rafemoo ampuulii akkana laalaa bula halkan guutuu. Gaafa jalqaba baadiyyaa katamaa dhufa akkasiin laalle. Akka itti gadi nan deebin. Hirribni sin qabu? Hirribni nan qabne akkamiin na qaba. Dhumarra borumtaa sanii nagaa fi na gaggaafatanii silkii kiyya ilaalanii silkii kiyya keessa polotikaan hin jirtu. Oma nagaa qofa jira. Alaabaa Turkii qofa qaba. Silkii kiyya keessa. Saniif turkisisaan? Alaabaa Turkii takka qofa qaba. Sunuu alaabaa Turkii irra maaltu jira? Urjii. Dasna jedha bifallee diimaadha. Saniif achi keessaa qaba. Kasaan guyyaa lammaffaa bahe. Achi fudhanii naa kennanii. Nagaan ofirraa baate? Nagaan bahee. Sana booda bakka alhamdulillah hidhamee hin beeku. Achi durallee hidhamee hin beeku. Achi boodallee hidhamtee hin beektu? Hidhamee hin beeku. Hidhamullee hin barbaadu. Nama hidhamillee rabbi haa baasu. Sagantaa keenyas gara xumuraatti deemaa jirra. Waan baay'ee waan nama ajaa'ibu. Dhagahaa jirra jechuudha sirraa. Namni hin boontu siin jedhee beeka? Sirritti malee. Nama haadha kiyya faana himatu jira hin boona mucaan kee. Dabalee jira maali
guyyaarraa nagaa nama mucaa kana arguu na jibbisiisa jedhee faa namatti na himu jira. Anaaf booniin isaa miti. Boonee iyyuu hin beeku boonullee hin barbaadu. Amma naan dhufne malee nama hedduun sababa booniin isaa kanaaf wannaa na jedhu jira. Asumaanuu uffata bareeda uffatuun bakka yeroo hunda fataa jettee deemuun boonisa hin jedhamu. Boonuu jechuun maal? Boonisi tokko dhugaarraa boonuudha. Dhugaa osoo agartu. Karaa mallee isaa miree osoo dhugaan kana sitti himan irraa dhugaarraa boonuudha. Karabbiillee jibbu. Tokko dammoo namootuma waliin guddatte waliin jireenya dabarsite kanatti akkanuma faalaaltee bira ta'u eessatti beekaa jettanii barbaaddu. Ishee eessatti beekaa jiru. Bara sumaa beektu. Gatii keessa biratti of dabaluudhaaf. Ani boonuudhaaf an gatii kiyyan beeka. Hagamta akka qaqaalee ta'een beeka. Gatii kiyya waan sirriitti beekuuf gatii namootaas ni beeka. Namoonni boonan nama gatii isaaniitu hin beekne eessaa akka dhufan eessa akka deeman hin beekne natti fakkaata. Maaliif iyyuu namni bakka dhufe beeku akkamitti akka dhufe beeku hin beektan maalirraa akka dhufe beeku guyyatti maal akka dalagu fakkeenyaaf hin nyaannaan dhuynaan kan nyaannu ka dhuynu achitti nu hafaa shintibeetii seenu namni likkii isaa beeku akkamitti nama akka isaatitti waan isaa ol ta'eef qofa wannaan yookaan bifaan yookaan birriin yookaan beekamtiidhaan isaa ol ta'eef qofa akkam nama duraan itti maramtee dubbistu jireenya waliin dabarsite akkanuma laaltee bira taruun kun anaaf biratti boonisa fa'aa jedhama. Hayyee walumaa galatti iyyuu sagantaan gara xumuraattis deemaa jira. Ani gorsan jaaladhu naan jette. Gorsan jaaladhe yeroo hedduu namoonni nama gorsan. Gorsan jaaladhe yeroo hedduu namoonni nama gorsan. Namoota sin beekne si beekan garuu sin beekan. Maal keessa akka jirtu hin beekan. Akkamitti akka jiraattu hin beekan. Maaltu akka si barbaachisu hin beekan. Hagamta akka yaaduu akka dandeettu hin beekan. Waan ati dhabde qofa lakkaa'anii maaliif kana dhabde? Maaliif akkas hin tahin siin jedhan? Ani gorsa ka barbaadu jalqaba iyyuu nama na caalurraayi. Nama na caala beekurraayi. Ana caala namni na beeku hin jiru. Gatii kiyya waan na galeef kana akkasiin jedhu. Ana caala namni na beeku hin jiru. Rakkoo kiyya hirdhinni kiyya takka takkaan beeka. Namni gariin waan ani halkanii guyyaa itti yaadee dadhabe kana maaliif akkas hin godhin faanaan jedha. Waan anuuyyuu waliin dhibame amma kan akka gorsaa sitti fudhadhu. Gorsa garii irra arraba garii naa wayyaayyuu. Maaliif abbaa fedhe maan taane wayita si gorsuu qabu. Dura ofitti si dhiheessee akka ofitti si maxxansee jechuun akka ilma isaa yookaan akka saahiba isaa yookaan akka obboleessa ofiitti si qabee rakkoo ati jirtu sanirraa si deebisuudhaaf. Rakkoo ati keessa jirtullee hubatee bar asoo akkana gootee akkanaa laaffisee sitti himuu qaba. Rabbiin nabiyyallaahi Muusaa fi Haaruuniin Fir'aawnatti wayita ergu osoo akka inni hin amanne beeku suuta dubbisi jedheen inni anaa muslima rabbiin sodaatu ka innuu na gorsuuf deemu waan akiraa hin taane tirtiraa arrabsaa yoo na gorse yoo hin fudhutaniif gorsan fudhan. Eessaan gasiitara. Nama ofuu namaanuu akkanatti beekuun bara. Namoota na gorsuuf na dhufan hedduu isaanii akka ani isaan gorsuu qabutu na dhagahama. Waan hedduun isaan akka hir'ate argarratti. Gorsa isaanii keessatti hanqina baay'ee qaban. Hanqina baay'ee akka qaban. Jalqabuma iyyuu na gorsuuf dhufuunuu isaanii hanqina. Osoo nan beekin. Osoo rakkinni kiyya hin beekin. Na gorsuuf dhufuun isaanii hir'ina guddaa. Kanaaf namni tokko nama gorsuudhaaf nama san sirriitti beekuu qaba. Kanaafiyyuu nama gorsa yoo amma namni fakkeenyaaf nama tokko ni mudata. Biyya wahii deemtee katamaa san hin beektu. Karaa wahii badaaf xuru jira. Karaa sirrii hin taane warra jiraatte abboo karaan kun sirrii miti karaa kana deebi'e jettee yoo gorsite nama kamuu yoo gorsite akkanatti rakkoo hin qabu. Waan ati dursitee biyya san beektuuf kaasu. Inni ammoo waan hin beekneef. Bara gorsa jechuun waan ati hin beekne waan namni sun beeku sii qoodu jechuudha waan biraa akkasii.
Sii qoodu jireenya ofiirraa. Jireenya ofiirraa sii qoodu jechuudha. Sii qoodu jechuudha. Yoo ati dursitee liqii kee beekte hoo. Muuxannoo ofii qaburraa. Yoo ati dursitee gatii kee beekte hoo. Gatii kee beekuu ati dursitee beekuu osoo hin ta'in inni illee yoo sin beekin hoo. Inni illee sin beekine. Kanaafiyyuu nama gorsaan beekuu qaban. Fakkeenyaaf wanta hirdhate hedduu akka jiru ani hin beeka. Waan san godhuudhaaf waan na barbaachisu jira. Ani ammoo waan san argachuu hin danda'u. Namni kun furmaata naa ta'uu yoo barbaade waan ani itti rakkadhe san naa eeguu qabu. Malee waan ani dhabe qofa lakkaa'ina gorsuu hin qabu. Kanaaf gorsa jibba. Ayyee kun yaada keeti. Yaada kee. Yaada dhuunfaa keeti. Amma ayidooloojii ati ittiin jiraataa jirtu. amma akka gorsa hin barbaadu amma. Ayyee kun ayidooloojii keeti. Kun koomentiidhaaf bannaadha. Nama akkanaa yaada akkanaa qabuuf gorsa akkamitti isa barbaachisa jechuudhaaf namni martinuu awwala si beekuu qabaadha. Si beekuu qaba bakka. Ammallee yoo si beekee waan si bira hin jirre beeka waan ta'eef sii fida. Sii fida. Ka ofiirraa. Ka ofiirraa sii fida. Ilaal akka namni akka jiraatu hin fakkaatu. Akka jiraatullee hin fakkaatu. Wal faallaadha beektaa? Namni akka jiraatu hin fakkaatu. Akka fakkaatullee hin jiraatu. Lamisaalee sheeka tokko wayita zaahira kana daawaa godhu wayita agartuun bakka nama jannataa si fakkaataa wanti inni dubbatu waan ajaa'ibaati. Garuu jireenyi isaa isa duubaan jiru ka biraa ta'uu danda'a. Waan isa jannata seensuu dhiisiti atiyyuu isarra dhiisitu. Atiyyuu isarraa si dhiisisu ta'uu danda'a. Rabbiin wallaahi alhamdulillah osoo eebii ta'een tanu adda dalaynu yookaan namoota garii bira dalaynu addunyaa kanarratti as nu baase wallaahi Allah. Halaakamni wallaahi. Ulfaataadha. Mee ati nama tokko wayita misirri jalaa dhufu wayita agartu sooshaal miidiyaa irratti hagamta akkasitti ulfaata siijuu. Ulfaataadha. Gara dhaamsaatti gara wantoota nu hafeetti deemaa jirra. Waan baay'ee qulqulleessinee asiin geennee jirra. Haasaa hankee jalqabaa irrattis jidduu irrattis xumura irrattis wanni ati kaasaa turte yoo jiraate kijiba nama kijibu hin jaaladhu. Maaltu si jilcheeti kijiba irratti jechuun dhugaadha kijibni nama aarsaa nama jibbisiisalleedha. Garuu namni osoo kijibni nama aarsu beeku akka nama addaan nama kutu osoo beeku ima kijiba namni. Keessattuu yeroo ammaa kanatti bakka wahii taruudhaaf kijibuu qabda. Kijibdeeti katartu. Garuu Oromoon immoo waan jettee dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite bulanii jedha. Akkasuma garuu hin jiru. Si maaltu si jilcheeti akka dhugaan qofti sitti dubbatamuu fi ofii keetii illee dhugaa dubbachuu ofirra murteessite kijibaan maaltu si mudateeti. Anuma kana wayita namni na kijibu yookaan namni waa washii silkii faanarraa bitee birrii boorasii kana naan jedha. Ani birrii sanitti tajama. Namichi kun naa beellama. Sababa kijibaatiin namichaan sun birrii san waan naa kennaa hin jirreef wayita bar xiqqaasanii wayita silkii tirfii osoo argatiin gurguruusan. Yaadni kun kasii dhufu yaadni kun qabdu. Achi durallee baay'een kijibu. Xiqqoo kijibu. Hin jiraami. Osoo hin quufin fa'aa mana namaa seenee quufi fa'aa jechuu kijiba akkasii. Sobuudha sun. Amma osoo mana kee deeme ana nyaachisuuf dirqama fi quuftee nyaachuu hin qabdu. Ana akka quufutti hin dhiisu amma. Nyaata dhufe akka quufutti hin dhiisu. Itti aanee dammoo seenaa tokko jira. Namichatu gabra bitatu mana gabraa bitatan dhaqe. Wayita achi deemu nama akkanaa barbaada nama jajjaba. Nama bareeda haalaan na dalagu barbaadaa jedheen filadhu kanneen keessaa jedheetti agarsiiseen kana fudhadhaa jedheen. Eebiin isaa maali jennaan eebii qabaa jennaan hin kijiba malee eebii biraan qabu jedheen. Akkas taanaan homaa rakkoo hin qabu eessa wal agarra inni gabra jedheetumaan bitatee gale. Bitatee galeeni mana yaa'uun dalagaa fi mire namni kun adada si dhihaatuun si barataa deema. Hattan isa gidduwaan naa dhaabdee namni maaliif wal hiika? Bultii. Osoo wal hin baratin wal fuudha. Jechuun akkanuma badhimatti walitti bareedaniifa. Wal fuudhan. Yookaan gubbama gubbaa seenaa kana uumee itti himeefa hin jiraame. Waan dhugaa hin taane. Waan dhugaa hin taane. Fikshinii. Waan dhugaa hin taane itti himee of wal barsiisan.
gaafa ji'a muraasa wal hiikan ilma takka lama faadahanii wal hiikan maaliif iyyuu jaalalli isaanii dhugaa irratti hin hundoyne. Osoo jalqaba wal barate akkasi beekee osoo dhugaa walitti hime fakkeenyaaf namni tokko osoo wal fuudhin dura amala walii yoo walitti hime baay'ee gaariidha. Gaafa jaan arge irrifatu waan addaa argu maaliif iyyuu fakkeenyaaf amma ani kubbaa jaaladha dhugama dubbachuuf kubbaan hin laalallee hin jaaladhallee namni ani fuudhu sun ani kubbaan jaaladhu yoo naan jedhe kubbaa dhiisuurra isa dhiisuu naa wayya. Maaliif iyyuu nama san dura ani kubbaa laala. Nama san dura kubbaa laala. Kubbaan haraama halaalaa miti amma kan jechaa jiru. Bakka suusiin ani qabu kubbaa laaluudha ammatti. Dura irraa yoo jalqabee. Mana DSTV keessa galee qaxaramuu haga gaheetti takka. Jaalala sana irraa ka'e. Garuu ala deemee ilaalu. DSTV dhaqee ilaalu. Mana kiyya ilaala yookaan silkii kiyya ilaala. Sanuu yookaan banee iyyuu ilaalu qabxii isaanii qofa laala. Namni ani fuudhu sun kubbaa hin jaaladhu yoo naan jedhe maal keeti jettamee jarra fuuffaa dhiitu tokkoon siis hin beektu kan laqamuu keetu jedhaa miraayyaan. Namni gariin bakka sanfaa qabatee kubbaan haraama maaliif laalta kanaan jedhu jira. Ammallee raayyaa 14ffaa keessatti jarri kubbaa miilaa jadura nu qabu no isuma laallaa jarrummaa ta'azzabu laalchi kubbaa miilaa waan nama ajjabu. Mu'minni silaa waan akkasiitiif haajaalleen qabu fa'aa jedhee itti fufa beekta. Inni dhageeffadhaan raajaa jedhidhaan hin jedhin garuu naa jedhin jedhin garuu amma hedduu waan dagadhee jiru raayyaa hedduu beeka duraaniin 11 haga 18 sirrii beeka. Haga raajaa naan jedhan takka gahe. Kazaan sirriitti waan beekuufan raajaa dhageeffatanii jedheetu maal na dhiisa yeroo sanitti jechuudha. Kanaafuu namni hir'ina hin qabne hin jiru. Namni waan jaalatu qaba waan jibbu qaba. Waan jaalatuuf hin jibbu kana dursa walitti himuu qaba. Isinii galaa? Kanatu sadiisa akka bultiin hin diigamne. Akka bultiin hin diigamneefillee isumaafuu nagahan jiraatuudhaaf. Sammuu isaatiifu. Ani amma kana qabda nama obboleessi kiyya alhamdulillah maashaallah haftaamedha hin qaba. Isaan asee namni hedduun. Ilma isaa ani hin qabu jedheetti kakadha isaan ammootu hin qabdaa jedhanii si kakatan. Nan amanan maaliif iyyuu namni akka jiraattu kana fakkaataatti si beeka. Akkasii fakkaattu namni waan kiraa gala. Kanaaf iyyuu dhugaa walitti hima. Akka fakkaattu kana jiraatan jirtuuti. Akka hin jiraadhu amma akka fakkaadhu jiraadhu. Akkas qabeenya gurguddaa fakkeenyaaf ammaan makiinaa fa'aa bituu hawwiyyuu hin qabu iyyuu yoo tasa rabbiin ittiin nagaa bituu danda'a. Garuu makiinaa bita jedhee yaada akkasii hin qabu maaliif iyyuu an guyyaa boru hin jiraadhaa abdii guutuun hin eegu. Seenaa kijibaa irratti sii kaase waan namni hedduu bakka kana wal kijibuuf sii kaase. Homaa miti jedhee bitatee galeeni wal baratan mana keessatti wal baratanii maatii akkuma maatii kanatti itti dhihaate. Itti dhihaatee amma maal jedheen seeta jaartiidhaan jaarsi kee barsiin jaalatuu jedheen. Maa inda'um tabiraas irra fuudhuu hedaame. Akkam godhuu qabareeyaan ila asbira rifeensa murii fidi jedheen. Ani digimtii beeka irratti si daggamee akka inni si jaalatu godha. Asbira rifeensa firii lama bichaa murii kottu jedheen. Kaisaa. Kaisaa. Osoo isiif inni wal hin argin jaarsa bira dhaqe. Jaartiin tee bar si jibbiti. Nama biraa jaalattee jirti. Si hiikuu barbaaddii jiru. Kanaafiyyuu hadda galgala jedheen si qaluu dhufti jedheen. Akkas jedheen inni galee billaa qabatee ciisa. Isiin rifeensa as biraa muruuf dhufte. Billaan. Wayita isiin rifeensa as biraan geettu inni isii qabee qale. Jaarsi. Wayita kana uummanni iyyee ufumaa namichaan kun. Itti yaa'anii miree warri intalaa isa dhufee qale. Gosti lamaan gidduutti lolli guddaan uumame. Sababa eenyuutiin? Sababa gabricha kanaati. Sababa gabricha kanaatiin. Namni kijibu
hagas takka waa balleessa. Rabbiin warra nama dhugaa dubbatu nu haa taasisu. Jaartii fuutee jirtaati. Hin fuune. Hayyee eega jaartiin fuudhin osoo itti gaafatamaa warra jaartiin fuudhinii yookaan dargaggoota warra fuudhinii si godhanis shuumanii jalqaba irratti wanti ati gootu maa inni? Jalqaba irratti nama tokkoof namni tokko wal fuudhuu qaban jalqaba wal baratuu qaban osoo irra na shuumanii wal bira kaahee isii achiin kaahee ati maal jaalatta ati maal jibbita isii irraa jechuudha isarraa jedhee gaafadhaan kana jedhanii hayyee gara furmaata itti deebi'u ati waan isiin fayyadamtu kana yookaan amma kubbaa jaaladha siin jedheemi kubbaa kana dhiisuu dandeettaa? Hin danda'u. Fakkeenya isa bakka bu'eeti. Hin danda'u. Yookaan isiin waa dibachuu jaalatti fuula inni hin jaalatu. Waa dibachuu dhiisuu dandeettaa? Hin danda'u. Akkasitti waliin jiraachuu dandeettaa? Hin danda'u. Hayyee gargar ba'a. Osoo walitti hin seenin gargar bahan. Akkasumatti ofumaan seensisuu waliin jiraachuu dandeettaa? Ni kaa'ee dhuufi. Na jechuun osoo itti gaafatamaa jiraate akka jarri wal beekanii wal fuudhan godha. Walumaa galatti osoo itti gaafatamaa jiraate akka jarri wal beekanii wal fuudhan godha. Ammas akka isaan wal jaalatan gorsoota garaagaraa kennaaf. Amma nama tokko ni arga baadiyyaaf hawwata dhufan. Jaartiin fuuldura deemti yookaan jaarsi fuuldura deema. Jaarsi dura deemaa jaartiin duubaan deema. Of duuba laalaa deema. Intala ol deema jedhaan. Jaartii ofii sila yaa habiibtii yaa ruuhii yaa galbii. Bobaa kaatanii. Maa namni nikaa walirraa hin qabne akkasii wal yaamame jaartii teeta halaala yaa bareedduutii yaa dasii ijatii yaa maal siinaa jedhume. Wallaahi akkasitti akka qolaan maxxee maqaa garaagaraatii jaamta. Maqaan isii yoo Faaxumaa ta'e Faaxeetii Faaxishuutii jettan. Rahmaa, Rahmii jee. Bareechiftee amtaa maqaa isii kan. Kansaan isiin jaalalli isin gidduutti dabalamaa deema. Ammas akka isaan waa wal hin dhoksine godha. Yoo mistira duraan qabaatan. Anuu amma namni ani fuudhu tokko. Asiin dura mistira yoo qabaate. Jechuun waan san yoo ani beeke. An nama kijibuun jaaladhu. Hadhumanatti himuu qaba. Osoo walitti seenin. Seenaa jaalallee asiin dura qabaate tahee yookaan mootiyyuu namni gariin ilma fa'a dahee ilma san fa'a dhoysee sitti heerumee eegasii booda beekta. Ani osoo seenaa san dhagahee hin fixin hiika. Osoo na taate waan asiin dura dabarsitellee keessa seeneen gaafadhu jalqaba. Jechuun keessa eega bultis seenne booda dhageennaan immoo jalqaba gaafadhaan. Gaafan gaafadhu san waan hundanaa himamuu qaba. Kanaaf eega seenne booda dammoo namni waan hedduu yaada. Akka inni yaadu isin yaaddu. Akka isin yaadu inni yaadu. Yaada isaan gidduu jiru ifatti baasanii dubbatuu qaban. Akka isaan bakka namni yoo yaadni isaanii tokko ta'e bakka fedhan gahanii. Yoo qabeenyi fedhe jiraate maaliif yeroo hedduu warra qabeenya qaban kana gidduu jechuun gara maatiitiin ni rakkatan. Tokkoffaa yeroo manatti hin galuu yeroo isaaniif hin kennu hojiidha biiziidha. Ammas namni qabeenya qabu kun nama idmeen isa madaalle fa'aa fuudhu jira. Nama isaa gadi. Dubartoonni illee yeroo tokko hin baay'isan beektaa osoo dargaggeessi meeqa manatti hafee jiru nama guddaa kanatti heeruman kansaan hin miidhaman. Anjiraame yaadaa walitti hin galanii. Garuu jaalalli umriitiin hin daangessu. Umriin hin daangessu. Fageenya illee hin daangessu. Akkamitti daangaafeeta? Namni gaafa nama guddaa fa'aatti heerumu. Parsantii jaalalaa filatee ka dhufu nama muraasa. Jiraachuu dhabuu danda'a jaalalli. Jiruu yookaan baay'inaan hin jiraatu maaliif inni tokkoffaa biiziidha hojiidhaan. Lammaffaa hidmeen isii caalaa. Fedhiidhaan iyyuu gammachiisa dhabuu danda'a. Kanaafiyyuu waliin haasa'uu hin danda'an
wal bira iyyuu taa'an galgala gala ganama baha yookaan manatti hin galu. Laattiin kun afaan Oromooti maal jedhama? Addummaadha? Addummaa kana bara waggaa hedduu jiraadhe. Okay. Mee addummaa fi ramadaanni maal waliiti? Addummaan yeroo ramadaanaa kana hedduu ulfaata. Ani amma galee shurbaa dalagee, iraata dalagee, obboroo dalagee baay'ee natti ulfaata wayita kana. Wayita ramadaanaa kana? Wayita ramadaanaa kana. Garuu asiin dura natti ulfaatu. Amma irratti waggaa hadhaarraa jalqabee natti ulfaatu jalqabe. Dura manaayyuu hin bahu. Ramadaana kanaan dura hojiillee baay'ee hin qabu. Yoo jiraatellee manatti yaama. Amma karaa fa'aa deemaa. Osoo mana jiruu na dabbara. Bahii si godha. Bahii fa'aa na godha. Fakkeenyaaf amma galee shorbaa dalagee, iraata dalagee wayitan jedhu magriibni ga'e. Salaata zuurii fi asraallee mana salaatu qaba jechuudha. Nyaata ishuu dalagatuudhaaf. Keessattuu kaanii rakkadhu obboroo. Obboroo hirribaa namni na kaasu xalaata kiyya. Keessattuu balbala tumee na kaasnaaniin gabbahii falaxii waa na godhan. Akka obboroo ta'e osoo beektuu dadhabdaa miidhee? Akka obboroo bakka hirriba yeroo sarrafu. Baay'ee gaafa tokko akkam ta'eef. Kun amma bishaanii jenna. Bishaanii haayilaandii na bira jira. Nyaata illee jalqabaa ka'ee dalagachuu hin danda'u jedhee. Galgala qopheeffatee. Keekii bitadhee bira taa'aa jira. Keekiin yaadachiisa yoonni kun. Gaazaa abjuudhaa beeke. Mucaa wayii waliin galla yeroo san. Mucaan ka'ee dalagatee nyaatee rafaa jira. Na yaame. Hirribaa na yaamee ka'ee nyaadhuu naan jedha. Ishi jedhee ol jedhee gaddeebi'e lakkaan hirribatti. Gidduu kana abjuu arge. Haayilaandii tanallee fuudhee bishaan dhugee jira. Keekii nyaadhee jira. Quufee gaddeebi'ee rafe. Manaaba? Akka kiyyattii bara. Ganama azaana rammoon dhagaa. Azaana dhagahee wayitun ol ka'u. Bishaan ani dhugee haayilaandii darbe. Na bira dhaabate. Abjuun guyyaa lamaa sadii nyaadhee jira bara san qofa keessa. Wayii beeloo fitee guyyee? Normaalidha. Baay'ee hin beelamu. Indoom osoo nyaatiin na wayyaayyuu yeroo hedduu. Barsiisteerta jechuudha. Amma hirribaa ka'uu ka'ee nyaata dalagatuu nan dafama baay'inaan. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Zaad Poodkaast hundi keessan iyyuu sagantaa kana jalqabarra haga ammaatti waa hedduu irraa barataa akka dhaggeeffataa jirtan akkasuma immoo itti bohaaraa jirtan abdii isinirraa qaba. Akkasuma immoo waan hedduu koomentiidhaaf banaa goonee dhiifnee jirra. Haasaa isaa keessatti, yaada isaa keessatti, yaada mataa isaa, ayidooloojii mataa isaa, akkaataa jireenya Umar Harma baay'ee nu taphachiisee jira waan ta'eef isin immoo yaada mataa keessanii kennachuu dandeettan kanarratti jechuudha. Kalatti maa sagantaa gara xumuraatti deemaa jirra yookaan ammoo xumuraa jirra jechuu kiyya. Dhumarratti dhaamsa sirraa fudhannee inshaallah duratti sagantaa biraa sagantaa bal'aadhaa walitti deebina. Mee gara dhaamsaatti haa deebinu. Dhaamsa boodaan wal geggeessinee uummatallee hafuura baafachiifna. Dargaggootaaf waan danda'amuuf dalagaa jedhaan. Dargaggoota hedduu bakka garaagaraatti argaa. Warroota reeffiin jedhatan keessaa dargaggoonni qooda fudhatan. Osoo bakka hin gahin fa'aa suusii garaagaraatiin qabamu jira. Jechuun araada hojii si dhoggufaa jira. Macaatii qabattee yoo ta'e sa'aatii baay'ee fixxa. Kanaafiyyuu osuma qamaaniyyuu dalagaa yoo qaban bareeda. Suutaan dhiisanii barisiillee dalagaa qaban. Harka duwwaa qama'uun akka hattu si godha. Kanaafiyyuu dalagaa of tahaa ofii gatii keessan kana baradhaa. Gaafa gatii keessan beektan suusiin isin fayyadamtan sun akka isinii gadi ta'e beektan. Kanaafiyyuu dhiisuuf yeroo isin ittiin fudhatu. Suusiin kamiyyuu yoo si mo'ate of si dhabsiisa. Gatii kee si dhabsiisa. Namni akkasii jibbu si godha. Namni gaafa gatii ofii beeke waan gatii isaa xiqqeessullee beekee irraa gora. Ammas kiisii duwwaallee hin booninaa. Kiisii qullaa boonuu waan jedhuun wal qabatee namoota sadii kan guyyaa qiyaamaa azaaba keessatti gadi fageeffamanii azaabni isaanii tammaatu jedhamee kaa'ame keessaa namoota sadiitu jiranii. Tokko hiyyeessa boonu jechuun wanni akka inni boonu isa affeeru isa bira hin jiru.
ufumaaf keessaa fuudhee uf boonsisa. Sirri. Kasimi namni lamaffaan mootii kijibuu jedhan. Namni tokko akka jalaa kijibuuf yookaan sodaateeti. Fudhatama argatuuf. Kun ammoo mootiidha. Wanni isa kijibsiisu hin jiru dhugaa dubbatee murtii fedhe Waan danda'a. garuu wanni isa affeeru osoo hin jiraatin ofii isaatii of kijibsiisee waan tana keessan kunillee nama guyyaa qiyaamaa azaabni jabaatu keessaa duniyaa irratti dhiisti. Inni sadaffaan manguddoo jaarsa zinaa dalaguu jedhan. Daragummaa ittiin jiru wanni isa affeeru hin jiru waan maraa argee bira taree jira garuu keessa isaatii uf soqee ufitti kakaasee umrii achi deemeen umrii manguddumaatiin zinaa dalaguun sun guyyaa qiyaamaa azaaba keessatti waan azaaba nama jabeessu keessaa isa tokkodha. Qabxiiwwan ati kaastee wal fakkaata waan ta'eef dhumarratti ergaa kanaan haa goolabnuti. Atillee irra deebiidhaan stuudiyoo Zaat Poodkaast dhuftee gaafa deebii barbaachisu barnoota barbaachisu bohaartii barbaachisu waliin gochuu keetiif galatoomii ulfaadhuu waan ramadaanni qabu argadhu sin jechuu barbaada. Ayya amiin isinillee galatooma. Akkanumatti itti fufa. Rabbi isin haa guddisu kana jaalla. Inshaallah. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Zaat Poodkaast sagantaa keenya guyyaa irraa waan hedduu akka barattan abdii isin irraa qaba. Wallaahi jechuun isin qofaaf osoo hin ta'in aniyyuu fi kiyya waan baay'ee irraa baradhee jira. Namni yeroo hedduu yeroo cinqamuu furmaata dhabee balbala hedduu laala garuu yeroo kamuu kan isin dagachuu hin qabne balballi martuu yeroo cufametti balballi rabbii banaadha. Harka gargara rabbii keessanii ol fuudhuu akka hin daganne rakkoon nama kamuu birayyuu hin jira. Ilmi namaa deemu kun martuu rakkoon guutamaadha. Qabeenya qabaatus dhabus nama aangoo qabu ta'us nama aangoo hin qabne ta'us namni kamiyyuu rakkoo wahiitu isa mudatee jira. Osoo gaafattee waa wahirraa hin dhabdu wanni isa yaachisu wahii hin jira garuu namni ka jireenya ofii akka inni isaaf laafu ka godhuun gara furmaataa deemuudhaan cinqamuu dhabuudhaan ufumaa isaaniitiif cinqoo osoo hin ta'in gara furmaataa gara rabbii rakkoo kan kee yeroo hedduu gara rabbiitiin fiigachuu keessattuu yeroo bal'inaa rabbii kee qabachuun yeroo rakkoo kan keetii ammoo akka rabbiin siif gahu siif dhaqqabu godha waan ta'eef hundi keessaniyyuu karaa laafaa ta'een karaa rabbiillee jaalatu irratti jireenya keessan dabarsaa isin jedha. Jazaakumullahu khairan teettanii haga dhumaatti waan wal dhageeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa sagantaa biraatti naga walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Zaat Poodkaast.